Ashama harka fuunee daawwattoota keenyaatti jirtu nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u kun qophii ODM har'i adoolessa 31 bara 2020dha. Miidiyaan kun tamsaasa kallattiitiin kan isinii kennamaa jiru ODM Oromoo Digital Multimedia kan inni darbu magaalaa Cambridge jedhamu kutaa Massachusetts jedhamuu fi biyya Ameerikaa keessaatidha. Kallattiin dubbii har'aa deebii atlet Faayisaa Leellisaatiif kenname kan inni miidiyaa PM Prime Media jedhu kan obbo Biraanuu Leenjisoo irratti daayirektara ta'an dhiifama Dr. Biraanuu Leenjisoo irratti daayirektara ta'an kan Finfinnee keessatti waajjira isaa miliyoona 50 oliin ijaarrate irratti haasaa isaan sadii ta'anii gaazexeessituu Biraanee Beekaa Dr. Biraanuu fi atlet Leellisaa Faayisaa Leellisaa wajjin taasisan keessatti kan isaan dhimma na ilaallatu tokko kaasaniifanii deebii gabaabduu kenna. Kanaaf hamma dhuma sagantaa kanaatti gaaffii gaafataa bilisa taatanii keessumaa wareegama aartist Hacaaluu Hundeessaa wajjiniin wal qabsiisanii ajjeechaa sanaa akka namni biyya kana keessa jiru biyya alaa kana keessa jiru akka inni raawwatetti wantoota tokko addumaan atlet Leellisaa Faayisaa Leellisaa waan inni kaaseef isaaf deebii kennuudhaafanii kunoo toorarra jira. Egaa isin immoo gaaffii keessan toora koomentii irratti gaaffii barbaadan har'a carraan keessanidha waan wareegama sanaa wal qabatee jiruu fi qeeqa beekan gulummaa irranaa ilaalchisee carraa guddaa ani har'a isin ilaadhe gaaffii barbaadan akka gaafatan isarratti deebisni kennuudhaafi jalqaba garuu kan dursee deebii itti laadhu kan atlet Faayisaa Leellisaati. Kanas ragaansaa waan jiruuf ragaa YouTube keessaa deemetanii ragaa sanaa wajjin isin argisiisuudhaananii tokko tokkoon irratti haasaa deemaa jechaadha. Mee tokko tokkoon haasofsiisaanii deebisnii kennaa deemaa dhumarratti gaaffii keessaniin fuudhaa hammasitti ana duukaa ta'a. Egaa aartistiin keenya jaallatamaan miilaan lafa barbaade fi ga'uu fi keessumaa olompikii irratti harka isaa ol nu baasuudhaan Oromoon miidiyaan addunyaa kun Oromoo Pirootestii ta'uusaa kan isheen gabaaste ilaalchisee hundumti keessan atlet Faayisaa waggaa 3 dura seenaan hojjete waan yaadattaniif seenaa sekeendii muraasa gidduutti hojjete sana ilaalchisee hundi keessan beektu har'a garuu xiinxalaa siyaasaa warra bildiginnaa ta'ee gadi ba'eera. Waan inni barreessuuf waan inni dubbatu hundumtuu waan bildiginnaa yookiin ergama bildiginnaati sanarratti deebii kennuudhaafan tokko tokkoon haasofsiisa. Amma jalqabeera. Sillachuu qixxee argachaa turtanii anis argachaa dhuman jira argachaa. Amma gaazexeessituu Biraanee Beekaa jedhamtutu haasaa jira. Dhuman ture nan beeka. Mee akeekkachiisayyuu keessayyuu sinirra gahaa ture irraati. Mee ati umman akeekkachiisa sinirra ga'aa ture dhaggeeffadhaa waan isheen jette akeekkachiisa. Kun barachuu qaba akka sabaattis. Alataan ammaa kun barachuu qaba. Uummanni keenya inni jaarsaas, inni siyaasaas, inni amantiis akka sabaatti barachuu qaba waan jettume keessayyuu waa'ee akeekkachiisa laalchisee maaluma mee muuxannoo fi mudannoo ati qabdu Hacaaluu duukaa. Amma gaa isin lamaanuu akeekkachiisatu isinirra ture jette. Akeekkachiisa jechuun maal jechuudha? Warning jechuudha. Fakkeenyaaf nama fa'aa tarkaanfii namarratti fudhachuudhaaf. Egaa ifamaa wajjin egaa gaazexeessituu kana yeroo jechoota tokko barsiisaa deemu obsaan na duukaa deema. Akeekkachiisa jechuun waa akkasii godha waan kana gochuu baatte akkasii godha fa'aa jechuu isa akkasii jechuudha akeekkachiisni. Kanaaf isin lamaanii jette Biraanuu fi atlet Leellisaatu baay'ee akeekkachiifamaa turanii isa gaafatti. Kanaaf akeekkachiisa itti kennamaa ture. Keessumaa immoo waa'ee aartist Hacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee maal jetta ati jettee gaafatti gaazexeessituu Biraanee. Deebii Hacaaluudhaan yeroo walitti dhufne kamuu yeroo kamitti walitti dhufne waa'ee jiruu keenya haasofne guyyaa tokko guyyaa Hacaaluu irraa wal baree qabe gaafa wal argine dhimmuma kanatu mataa nu ilaalu dhimmuma amma jiru kana jecha maali gara mataa keenyatti namni deemee jiru anis ta'ee yoon tireeningii kiyyallee hoggaan fiigu dur waanuma saba kanaan sammuutti na dhufaa kaadha yoon halkan rafullee yoon kana yaadirree minadha siruma
Odoo haala kanaan akkanatti jirru mucaan kun baay'ee akka ilkaan hin kolfu kana miti. Baay'ee itti dhagama waan jecha jedhamaa jiru kun jechaadha. Nama dhama'aa akkanatti uummata isaati odoo dhama'uu bu'aa wayii meeqa keessa odoo argee jiru. Jiruu isaati guyyaa tokko waa'ee jiruu isaa fi waa'ee jireenya sanatti himu. Hacaaluu Hundeessaa jechuudha. Garuu ka fagoodhaan dhufuu jedhanii kan maalii godhu uummatuma keenyatu takka kondominiyeemii fudhattee takka immoo feerroo gurgurtee sibiila gurgurtaa kanaan qabaniit mucaa kan amma gaafa du'uutti illee amma du'ee iddoo boolla isaa illee boolla meetira 3 illee aga dhabuu ga'ee jechaadha Hacaaluu Hundeessaa. Dhaggeeffadhaa gara. Namootuma keenyatu eessaayyuu hin baanee jedhe laala dhaggeeffadhaa. Namootuma keenyatu eessaayyuu hin baanee kondominiyeemii fudhatte jechuudhaan maal jechuudhaan hamma gaafa inni du'ee meetira 3 argatu sanaatti eenyudha jechaadha. Namootuma keenya. Namootuma keenyatu kana godhaa jechaadha hamma ajjeesisuutti. Dhaggeeffadhaa. Inni argina asirratti karaa Biraanuun keessaa kutte amma maaliif dubbitteetu cimu Biraanuun keessaa kutte itti fufi atileet. Hawaasichi wajjin buluun waan baay'ee nama kaffalchiisa malee hin mul'ata. Amma kan gadi bahee boo'u bichaan baay'eetu jira. Kan mucaa kana immoo dhaabitti hoggaanni jiru akka inni hin jiraanne akka inni hin deemne akka inni alaan galle kan isa godhaa ture baay'eedha. Elaa amma gaa namootuma keenya dheedhee yeroo inni jiru akka inni hin deemne akka inni manaan baane akka inni hin galle kan isa godhe Oromoo ta'uu isaati. Aktiivistoonni amma sooshaal miidiyaa kanarratti deemanii waan isaan haasa'aa turan kan giddu galeessa kana keessa namni beekamaan tokko wareegamuu jira du'uuf deemaa jira jedhee ifa ifatti kan labse jira. Aktiivistootuma keessaa kan giddugala kana keessaa namni beekamaan tokko ni wareegama yeroo 3 irra deddeebi'ee kan jedhe anadha. Jira jechuu hin qabu. Amma namni sirriin maal gochuu qaba beekan akkas jedheera jedhee himuutu irra ture. Maaliif jedheera waan hin ta'eef? Maaliif an jedhee ittan deebi'a? Akkuma Hacaaluun du'een akkamitti akka sadarkaa hin beeku ammasitti dhaqqabuus danda'uu danda'a yeroo ammaa addunyaan tokko boo'ichatti gadi seene namoonni akkanaa namoota. Amma gaa'isa kana immoo sinitti hima. Erga namni beekamaan tokko giddu galeessaa wareegamuu danda'a. Isan jecha jedhe isan fuula feesbuukii irratti poosti godhee jechaadha. Utuu darbee gaariidha akka waaqoo dabarsuuf immoo kadhadhaa jechaan ture. Kanaaf inni ji'a 5-6 dura gaa inni har'ayyuu iskiriinshaatiin isaa jira. Kana jechuun abalutu du'aa miti ana biraa kan kenname. Isinii galee ana biraa utuu hin taane namni beekamaan wareegamuu danda'a. Waaqayyo akka dabarsu immoo kadhadhaa jechaan ture. Kuni iccinni isaa iccita inni beeku miti. Maaliif tokkoffaa amantii tokko keessa hin jirru waan hin arguu hin danda'u. Tokko raagdonni amantii qofaan utuu hin taane barreessitoonni haala deemaa jirurraa ilaalanii waan mootummaan sun fuulduratti gochuudhaaf deemu xiinxaluu danda'u. Fakkeenyaaf eeggadda paarlaamaarraa kan Abiy Ahmed haasa'urraa gatteessee gaafa namoota waamee haasofsiisu bakka bu'oota hooggantootaa sana Abiy Ahmed fuulduratti tarkaanfii fudhachuudhaaf akka qophaa'aa jiru gaafas irraa argachuu hin dandeessa. Inni sun egaa maaliin siin jedha ammanni kun critical thinking kee apply gootaa jechuudha. Amma namichi inni haasa'aa jiru kun isa critical thinking kee hin beeku. Jechuun gadi fageenyaan waa yaadummaa fakkeenyaaf gaafa sanaa waan akkasii irratti hin jiru jaarsummaan hin jiru maaloon hin jiru yeroo jedhu maal jechuu isaati Abiy waan an godhu anuu godhaa jechuu isaati. Fakkeenyaaf yeroo wantootuma waa'ee milinikitti waa'ee maalitti namni tokkitti waa jennaan situ battanama malee jechaa ture. So kanarraa kaateeti nama battanuudhaaf akka inni jiru namicha tilmaamuu hin dandeessa. Akka raayitarii fi keessumaa akka nama qeequ tokkotti akka nama sammuu gaarii qabu tokkotti jechaadha. Akka beekanitti jechaadha. Akka atileetitti miti. Egaa achii booddee immoo maalni kan inni qeeqee eessa akka inni argate beekuu daqiiqaadhuma muraasa gidduutti immoo isatu boo'icha jalqabe. Anadha. Hin boonye dhugaadha. An takka
nama du'ee fi hin boo'u imimmaan nan bu'aan uumamuma gaafa harmeen koo boqottee iyyuu hin boonye uumamadha ani waan ta'een argiu godha waanuma ta'een ilaala an akkasitti nama ayyaana qabudha jira keenya kanaafi ani wanti godhu gootonni gaafa du'anis hin boo'u imimmaan hin buusu imimmaan dhiiraa keessatti dhiiga ani dhiira bara so ergan dhaga'e booda immoo nam tokkittiin miidiyaan addunyaa kamuutuun argeen nama hundaa dura kan argate anadha odeeffannoo sana akkuma eengadda gaafa isaan fincila abaa'oo sana fonqolchuudhaaf warri ja'a qophaa'an namni tokko utuun argatiin an argadhe dafeettan saaxilee nam tokko utuun argatiin gaafa isaan dha'anii fuudhanii deeman ijoolleen barattoota nan qaba hiriyoota nan qaba qeerroowwan baay'ee oromiyaa keessaa nan qaba beekanii artistiin Hacaaluu nu jalaa rukutte barjeerrii jennaan dhugaa moo innaan dhugaan achumaan Dr. Hundaasaan immoo Facebook isaa gaafan ilaalu innis artist Hacaaluu ajjeesaniidha. Dr. Hundaasaatti bilbileetan nan dubbadha miidiyaa irratti damnee breaking news jennee baamnaa jennee dafeen baasee itti aanee guyyaa 3 sa'aatii 72 utuu iddoo tokkoon ka'in iddoo kanaan ka'in guyyaatti qophii 11 gadi kan hin taane qophii dabarsaa ture jecha wanta ta'aa ture maaliif OMN achuma irratti dhaabsanii maddiin jiru kanaaf silkiitti guutannee ijoollee yeroo sana silkiin harkatti dhudhumee as keessaa silkii naa guutan nama 3tu jiru namoota 3 sana yeroo sana maqaa isaanii maxxanseeru gara silkii 300 ta'a odeeffannoo achi jiru tarkaanfii fudhatamaa jiru ergasii namoota 200 meeqa wareegaman sana maatii sana akka miidiyaatti saatalaayitiin dhabe malee akka miidiyaatti yoo xinnaatu in average guyyaatti qophii 12 afaan hojjechaa ture kophaa koo yes dhugaadhuman gochaa ture kanaan maaliif gootni tokko gaafa wareegamu sanarratti uummatatti wanta adeemaa jiru gidduu galteetu xiinxala daftee xiinxalaa yoo ta'a artistoota nawwaamaa doktoroota nawwaamaa abbootii amantii nawwaame eenyuun nawwaame dabareedhuma walla ga'uu dide amma duddina citu wareegameera ka isa booda'u wareegama isaa sana kan too akka hin taane akka isaan amma gadi xiqqeessanii oromoota ajjeese kan jennu diinatu ajjeese sirnatu ajjeese akka goota tokkotti wareegamni isaa sun lallabamuu qaba kanaaf hojjechuun irra jira mana barumsaa koo 7 kuti koorsii koo lafa itti hojii hunda nan kuti achi booda sacrifice godheen gadi taa'ee hojjedha yes ana dafeen argadhe saatalaayitiin dhabe malee iccita biyya sanaa karaa hedduun ana caalaa kan argatu hin jiru karaa teknooloojii nama qophaa'e karaa maali nama qophaa'e karaa namootaa neetwoorkii baay'ee nama qabuu fi dhugaatti immoo nama amanu waan hin ta'eef tola itti fufi atleet namoota boo'icha gammachuu bo'an moota kanaan akkasitti fudhaa. Namni boo'icha gammachuu boo'ee Oromoo keessa artist Hacaaluu Hundeessaa wal qabatee hin jiru. Maali atleet? Namni boo'u Oromoo ta'ee namni wareegama artist Hacaaluu irratti boo'icha gammachuu boo'u Oromoo ta'ee hin jiru. Yoo sabni biraa ililililli jechaa turani warri nafxanyoota ala kanatti isaaniin saaxilaa turre. Maal taate namicho? Maal awwaalu? Tokkommoo anaafis gabaadhuma irra nu oolchaa ture yeroo akkas waggaa tokko as gidduutti akkana godhanii kana fudhatanii sana qabuu inni kun ansaaniiti laftechi ansaaniiti miilana siini amma kanatti xiyyeeffannoo sii kennee sitti hin deddeebine sababiin isaa tokko ati gara miillaa malee gara sammuutiin waa sirraa hin eegne mucaan suni dubbattu influenshaaliidha influenshaalii waan taateef warra influenshaalii irratti baay'een xiyyeeffadha fakkeenyaaf keessumattuu warra akka Jawaar Mohammed warra akka Baqqalaa Garbaa warroota impaaktii fidan warra akka Hizqeel warra akka namoota ciccimoo irratti xiyyeeffadhaan maaliif sababiinsa hojii eegduutu akka kana eegduu Oromoo mooraa qabsoo keessatti saba eeguudhaaf namoota potentiaalii qaban irratti xiyyeeffadha sirratti garuu hin xiyyeeffanne isa dhugaa dubbachuudhaaf. Hacaalus yeroo 2-3 tokko caalaa viidiyoon isaa jira maaliin jiraan aceekoo si jaallanna dhiisi jara kana keessaa warra biltiginnaa kana biraa deebii dhugaadha waan amma fakkeenyaaf godhe keessaa sobni mee soba waan jedhan naafidha warra aagaa ture waan dubbachaa ture waan barreessaa ture sobni keessa jira hin jiru. Erganni wareegame sobdanii hin sirbiinaa jara keenya. Tola itti buufi. Erga mucaan du'e farda yaabbachiisee deema suura isaa jechaadha. No.
Erganni du'e immoo farda yaabbachiisee deemaa inni jedhu kun immoo isa animeeshinii Habtaamuu Lamuu suuraa guddaan hojjetee miidiyaatti gargaaramaa ture sanadha. Erganni du'e suura maal gootaree? Goota erga inni hafuurri lubbuun keessaa ba'e kanatti gootummaa isaa labsuudha addunyaatti warra ilil jechaa jiran ala kana. Maaliif namoota baay'eetu warra akka Yoonii Maanyaa warra akka raadiyoota biyya alaa kana keessa jirtu shuk taa'eetu hundi akeekkachiisa utuu dubbattu akeekkachiisa jechuun isadha gaazexeessituu biraan. Akeekkachiisa jechuun torban tokko gidduutti argatti waan nuti goonuu inda faataalleen maaloo goona inni jedhe warra abashootaatu jechaa ture. Inni kan kooti qeeqeedhama adda biraan adda baafadhu gara fuulduraatti yoo hojii gaazexeessummaa kanatti mufta ta'e. Akeekkachiisaaf qeeqaa adda baasi. Akeekkachiisa jechuun biyya Ameerikaa keessa si gaafachiisa. Sin ajjeesa, sin balleessa jetta taanaan kun sirri miti. Nama hayyuu beekaa akka koorraa sin ajjeesa, sin balleessa hin duuta hin jedhu. Ani nan qeeqa nama. Nama nan qeeqaa qeeqni immoo waan haaraa sinitti ta'eef Oromoo keessaati natu jalqabe kun taajjabbii jedhamee gaafa jalqabame baay'ee akka sinnaasise reef namni itti dammaqaa akka inni dhufe nan beeku. Nan hubadha geeftii kiyya sammuun kiyya xinnoon kun kana yaaddee miti kanan dubbachaa jiru. Amma viidiyoo kana iyyuu kana irratti anaalisisii kennaa jiru namoota nu dhaggeeffatan kana sammuu isaanii bisheessu. Barattoota dhugaatti waa'ee qeeqanarraa baratan jajjabeessaa deemuufan asumaananii ogummaa xinnoo si hanqate sitti maa deema. Itti fufi artistii atleet. Kun akkana ta'uu hin qabu. Yoo jibbanis jibbanii erga du'een booda hongu badhe yuunatiin galumaa afaanii wanta itti dhagahamu hin jiru. Faayisaan keessaa ka'eera gaafa. Ela rakkinni kee guddaan kana gaa. Maal biraan ilaali malee. Wanti ergan du'eera yoo na guban hin jedhamu. Oromoo keessatti gootni yoo wareegame bara baraan faarfama. Na gubanii maaloo jedhanii maal kun ana amma maal taatee namana. Yaada wanuma kabariitu jira malee. Ana waan na ibsu hin jiru reeffi sun allaatti nyaate kan biraa dhiise. Hacaaluun sodoo du'ee jiraate namoonni akkanaa jiraachuudhaafis akka Hacaaluu kun carraan qaban yeroo baay'ee namoonni goota ta'an kuni lubbuu dheeraan qaban lubbuun isaanii gabaabaadha. Lubbuun goota miliqaa gaafa duutuun beekanii innuu jechaa ture jechaadha dhiyeenya keessatti. Isa amma jette irratti gootni umuriin dheeratu inni sirriidha. Anis jechaa kan hin turedha. Nama iddoo sadiittiin qoodee barsiisaa ture gatteessan irraa barachuu didde malee. Tokko kan umurii daa'imummaatti yookiin gara ga'eessaatti hojii akka ariifachiisaa hojjetee dafee sabaaf wareegamu jira. Fakkeenyaaf isaa akka aartist Hacaaluu kana biyya Ameerikaa kana akka Luther King kana waggaa 30 biyya kana jijjiiree dafee immoo wareegame. Maaliif? Nama energeetik nama hamma jiraatetti waggaa muraasa egaa amanticha keessa hin jirtu malee Yesuus Kiristoos waggaa 30 jiraate 30 booda isheen jiraate waggaa xiqqoo waggaa 3 sana keessatti waan addunyaa kana hojjetee deeme jedhu warri Baayibilii kana baatanii nu barsiisan warri Baayibilii kanatti amanan Baayibilii kana waan dubbisuu wansiin jedha. Namni addunyaa kana irratti impaaktii fidu umurii dheeraan jiraatu. Ishee dhugaa jette. Rakkinni kee garuu allaattiin na nyaattee maaloon na nyaatte isheen akkasiis keessumattuu Oromoodhaaf goota innee gootatti hin galmeessina yoo ta'e guutoora goototaatti hin galmeessina yoo ta'e kanati gochuun sirra ture bilxiginna akkamitti reeffa gootaatiin taphattaa jettee gadi baatee isa isaan firoota isaarraa ittisanii firoota isaa ajjeesanii qeerraa gaddarraa ariyan kanaa lakki gootatu wareegame goota kana seeraan awwaallanna jettee dubbachuutu sirra ture malee allaattii nyaate maaloon gubate jechuun sirra ture. Namana tokkoon si barsiisan dhaggeeffadhu. Isaas kabanyee awwaalcha Hacaaluu sanaaf ta'uus hin qabu. Oromoon immoo dura yeroo mammaaku goota allaatti tawaalan. Goota allaatti tawaalan. Kanaaf Hacaaluun inni kan inni jedhamee fi geerarsi sun kan inni jedhamee fi koonteekstii qaba yaa obboleessa koo. Amma fakkeenyaaf dirree waraanaa irratti warri waraanaa jiran naman qaban hawaasa gidduu hin jiran. Amma maaltu jedhama seete atleet Faayisaa. Kun egaa koorsii keessatti ilaalama malee amma siinis rakkisuu hin naqu waan tokko seetingii isaa keessatti ilaaltaa jedhama yoo eessa jedhama jedhama. Yoo eessa jechuun fakkeenyaaf eessatti wareegame namni sun uummata gidduutti wareegame taanaan
kabajaan awwaalamuu qaba akka gootaatti. Utuu garuu diinaa wal'aansoo wal qabuu fakkeenyaaf dirree waraanaa keessatti wareegame taanaan allaattiitu nyaata. Maaliif? Isayyuu maaliif reeffa isaarra ejjateetu gumaa baasuudhaaf waraana waan ta'eef loltuun tokko allaattii nyaachuu danda'a. Jogee nyaachuu danda'a. Goota allaattii towwaalaa kan inni jedhu isa sanarraa ka'ee geerara gootni Oromoo. Malee akkaati nama gidduutti wareegame goota nama gidduutti wareegame sabichatu kabajaan awwaallata. Hin dogoggorte. Afoola gar malee hin eegin. Goota waan ta'eef awwaalli isaa ammas jeeqamuu danda'e. Eenyutu jeeqe? Kanaaf awwaalli sun jeeqamuu qofatu hin taane eenyutu jeeqe? Maaliif sodaatta? Maaf hin dubbattu? Mucaan kun nama rakkatu hin turre. Nama rakkatu hin turre mana kiraa keessa jiraatarraa maatii isaatiin waan lafa kaa'ee hin beeknu. Waan baay'ees illee maatii akkas lafa kaa'ee deeme natti fakkaatu. Kan isaan sirbii afaan Oromoo kaasoftumti illee gurguramuu dide. Oo xiqqaate erga kunoo filaashiin kun dhufe artistoonni Oromoo sirba gurguratanii hin beekan. Yaaduma jaalala aartii yookaan immoo quuqama saba isaanii ittiin ibsachuuf malee artistiin kamuus namni yeroo ammaa kana keessatti sirba gurguratu hin jiru. Yuutuubiidhaan yoo ta'e nama biraatirraa nyaata. Kanaafuu ijoolleen kun baay'ee saba isaaniitiif qabsaa'uudhaaf quuqama isaan keessa jiru ibsachuuf gadi ba'an malee silaa odoo ta'ee ijoollee akkatti wareegama isaanii gaafante kana odoo artistoonni Oromoo jiraachuu baatanii abbumti barbaadisanii ol qabsoo uummata sanaa ol jecha dararamanii ibsatanii. Rakkinni keessanii artistiin qabsaa'aa sadarkaa qabsaa keessaa tokkoffaarra keessan ilaa sun rakkina guddaadha. Qabsaa'aa gaafa jettan amma si biratti qeerroon rasaasaan dhangala'aa ture shanaffaarra jira jechaadha. Qeerroon rasaasaan wareegamaa ture. Waraanni Oromoo kan bosona keessatti diinaa wal qabee wareegaa deeme sun siif kurnaffaarra jira jechaadha. Tokkoffaan artistii hojii artistootaa bishaanitti hin dabalu. Aartiin uummata tokko sochoosa. Konkolaataa maaltu sochoosa? Nadaajitti naqanii injiinii fuuteetu ittiin deemta bara. Hin sochoosa qabsoo maaltu aartiin. Aartiin kun immoo sirbi jira, barreeffamni jira, fiilmiin jira, waan adda addaatu jira obboleessa keenya. Hojjeteera aartista Caaluu Hundeessaa eenyutu haala kana? Namni kana itti bu'ee jira lakki qeeqa hin dhaggeeffatanii rakkinni kee kanadha. Innis na rakkadhe jireera lakki galata waaqayyoo biyyoota alaa hedduu naanna'ee ani aartistoota warra kaaniif malee ani maallaqa gahaa argadheera. Nama jedhee Oromoo diyaasporaa galateeffataa ture. Rakkina sitti himates baay'ee hin qaba. Baay'ee akkuma atamma boossu kanatti natti hin fakkaatu haalli jiru. Dhugaan jiru. Dhugaatti artistoonni ammayyuu mootummaa sana mormanii rakkataa jiran jiru ammayyuu har'ayyuu rakkachaa jiru. Artistoonni immoo itti yaadaniitu atileet Fayyisaa Biltiginnaan kee artistoota sana iddoo lamatti gargar baasan. Warra kaani kaategorii 5 jedhamtu laataniif warra kaan immoo warra jijjiiramaa jedhanii laataniif ati immoo gara jijjiiramaa jettee gorte malee artistoota kana nu jalaa hin qoodiinaa jettee akka atileetii akka niwutiraaliitti walitti nuuf fidaan nuti atileetota keenya iddoo tokkotti barbaanna illee hin jenne. Itti fufi garuu adda sin guutu. Namni muuziqaa jaallata. Muuziqaa kanaan qabsoo quuqqaa gabrummaa hawaasichaa sirriitti ibsanii nama keessa akkasii sirriitti nama keessa galu taasisanii ijoollee turanidha. Garuu immoo waanti uummanni Oromoo isaaniif godhan jiru. Caalattuu gube kondominiyeemii fudhatanii. Kondominiyeemii jechuun lafa yoo xiqqaate kaaree meetirii 60 mana jirtu yoo guddate jechaadha. Kana fudhatteedha mana guddaa ijaaraa itti galchuutu irra ture malee. Kanaanis immoo ijoollee kana ciisaa dhaabiif teessuma dhoowwuun irra hin turre. Garuus kana gochuun anaan baay'ee na qaanessa. Anumaan illee darbee akkana naan jedhan jiru. Ani bara 2013 konkolaataa adii yeroo tokko sooshaal miidiyaa kanarra deemu wayii jira. Yeroo malla ziruun bitate konkolaataa kana sana dura illee nan qaba.
Ani nan jaalladha bashannana ammallee konkolaataa ofiin quufne kuma lamaaf kudhanii jalqaba kanan konkolaataa bitachuu jalqabe gaafa sanaan qabeenyi kiyya hawaasa kiyya wajjin waggaa walitti dhuftu uuba natti hin fakkaanne gaafa deemu lafas immoo lafa maallaqa kiyyaan illee bitate birrii lafa kaartaa kudhanii oolan ta'uu Finfinnee keessaa qaba qabeenyi kanan caaltu har'a garuu ammas hin qaban amma isa baga gammadde maaliif maal sirraa fudhatan immoo ila amma waa'ee mana haa fudhatanii mana maa fudhatanii hin jedhu kontekstiin xiinxala keenya obbo Atleet kan inni jedhu jara keenya namoota warra kaan kondemneemii jala naqxee jarri kun jara kaan immoo kondemneemii kanaa jala ala gooteetu jedha xiinxalli keenya. Namoonni akka isaan ba'anii sagalee sabaaf hin taane gootee jennee xiinxalla bara. Xiinxalli sun immoo dhugaadha soba qabaa. Obbo Atleet soba qabaa kun. Konkolaataadhuma ati adiis mana bara mallasaas bitattu kaartaa kudhanii Finfinnee keessaa qabdu maa qabaatte maa Oromoon hore jenneerraan maaliif yeroon dantaan nutti kennamu jarri afaan nama qabsiisu sana argattanii kaatanii lafa sana erga qabaatte booda erga kaartaa kudhanis 20 erga qabaatte lafa qe'ee abbaa keetii situyyuu hira malee eenyutu sii kenna jechaa turreen bara. Kan keerratti hiree mataa kee ofii murteeffatta malee namni siin hiruu siin jechaa turreen maaliif gara biraatti haqaaqaa of jala. Kan nama dhummoo warra jechaadha. Kanaafuu mucaan kunis akkas ta'ee gara fuulduraa immoo warri akkanatti mucaa kana dhaabuuf teessuma dhoowwan yoo xiqqaate ekeraa isaallee dhiifama qaabachuun dirqama nama yeroo kana keessatti boo'ichaan mitiin irraa afaan isaa qabame isaaf waan yoo dubbateen achitti. Namni dubbachuuf hin dhabu warri diina namni inni keessa baasinatti mata jira fannoo kana keessa irratti jechaadha sooshaal miidiyaa kana keessa irratti nama akkanaa kana akkamaan godha. Haa jedhu dhiisii waan barbaade siinaa jedhu hawaasa kana fuulduratti immoo ati wanti dubbatu hin jiru wanti xiqqoon kee guddaatti sharafama waan ta'eef kana waan musiif barbaade siinaa jedhani. Inni jechaan ture nama akkanaa teessumaaf dhaabinna dhoowwa namichi kun har'a immoo nama santu gadi ba'ee boo'aa jechaadha. Silaa odoo jiraate Hacaaluuti kadhatessa kana naan jettee jirtaa. Kaleessatti kana naan jettee jirta. Har'a maaliidhaan naanna jaalatti jechuu ni danda'a waan ta'eef har'a inni dubbatamtu abukaatoon qabu abukaatoon isaa rabbi ekeraasaa jeennatasaa dhiifamaa gaafatanii jedheen asumarraa baay'ee nee taajjaba namoota baay'ee dubbachuudhaaf hin tolu. Warra akkamitti akka isaa arrabtu nan beeka. Asirratti xinnoo ishee ibsa bal'aansinii kenna. Amma gaa inni kan inni jedhu namni maqaa baasee natti kennillee jedhu qeeqa irratti sooshaal miidiyaa irratti namni beekamu ana. Amma ana keessaanis maaliin godhee jedhana. Inni guddaan inni ittiin dubbatu immoo yeroo baay'ee gorsa inni ittiin natti dhufu immoo aartist Habtaamuu Lamuuti. Aartist Habtaamuu Lamuutu elaa akkasnaan jechaa jira Caaluuni na dhiisi jechaa jira. Beekani xiinxala kee hin sodaatu namoonni biyyaa hin sodaatu dhiisiin jara kana dhiisi warra keessumaa warra biyyaa kana dhiisii naan jette aartist Habtaamuu Lamuu yeroo baay'ee Habtaamuu ani dhiisuu hin danda'u qeeqa dhaabuu hin danda'u ani kan hin qeequu fi akka isheen badduuf miti akka isheen tooratti galtee seeraan akka ishee duriitti afaan Oromoo taatuu fi akka isheen warra bilisoomne jettu kanan hin barbaadu bilxiginnaa jala kana akka isheen gootuun hin barbaadu kanaafan qeeqaa isa qofa miti aartist Habtaamuu Lamuu kan na gaafatu jawaaruma hin qeeqiin beekan nu jalaa jetti Habtaamuu Lamuu Isqeeliin hin qeeqiin Heenookiin hin qeeqiin Ittaanaa hin qeeqiin hin barbaannu dhiisi namni yeroo hundaa na dadhabsiisu Habtaamuu kanaaf yeroo baay'ee Habtaamuu wajjiniin miidiyaa hawaasaa kana irratti takka mataan qabdu takka maaloon qabdu jennee kan waliin jiru garuu waliin hin oolu maaliif waanuma isan barbaada waan ta'eef freedom of speech isan barbaada waan ta'eef kanaaf nan qeeqa fakkeenyaaf Jawaar Mohaammed amma mana hidhaa jira waan hin qeeqeef mana hidhaa galeecha maaliif hin dubbatuuf amma qeeqeetu mana hidhaa gasheedhe Baqqalaa Garbaa namni akka koo qeequ hin jiru. Maaliif waraana dhattee lagaa fuutee mootummaa amantanii qawweeyyeessi bitee waraanatti kennate fuutanii mootummaatti kennate ana qofa mitiin garuu kan qeequ maaliif hunda isaa ifuudha
quuqamaa dhugaa Oromoon Oromummaaf Oromoo jaallatu hundi hin qeeqama isa. Hin qeeqna gaafa jennu wal sirreessuudha eegdummaa jechuudha sun. Mooraa keessatti wal eeguu jechuudha. Malee fakkeenyaaf yeroo qeequ artistii amma akeekkachiisa ittiin talli sila gaazexeessituu Biraanee ila akkasan si godha jedheedhaan hin jedhuman kanadha ati ilaa nama koo ilaa si jaallannaa akka itti nanaa saambar akkasidha sun sin fayyadu waan hin jedhu sun hundi dhugaadha baay'isa. Tokkittiin soba keessa hin jiru sobatu jedhee naa baasee natti tola ture kanatu sobatu jedha ta'e baay'ee gaarii ture. So ani kan inni jedhu akkasidha yeroon akkas jedhu immoo abalu haduudha. No guyyaa tokko namni ani yeroo ammaa irratti aaraa jiru namni tokkoffaan biyya sana keessa hojii isaatti jecha Abiy Ahmedidha. Abiy Ahmeditti kan akka koo amma aaraa gubataa jiru hin jiru. Garuu Abiy Ahmed haduu yoo ati jette never ever sana immoo hin turu. Ani waan akkasitti namanu. Maaliif yoo sababiin isaa maaliif inni itti aara? Afaan Oromoo dubbata. Beeta mangistii keessa Oromootu jira jiru. Oromoon immoo kan dudduu caala dachaa dhibbaan du'aa jira. Kanaaf nun barbaachisu namichi kunidha. Ani kan hin jiru. Kanaaf maal ta'aa akka kootti namichi kun achirraa suutee dheebba'ee namni Oromoof yaadu iddoo sana taa'ee isaaf immoo manni ijaaramee dhaqanii boolee kaa'u hojii kan hojjetu akkuma Haile Maariyaam Dassaaleny wannoo jedhu kanaa jechuudha. Haile Maariyaam Dassaaleny hin qeegne baay'isee wayaan. Maaliif? He is not important. Baay'ee nama importantii tokko miti. Nama yeroo sana namumaanidha olii gadi kuramee warrumti TPLF kan akka qoraanii akka qoraasumaatti hin taphatan waan ta'eef gurbaan inni kun garuu inni amma aangoo fudhate kun garuu akkuma ofiiyyuu jedhu araadaa isa fixataa. Abbaa barbaadde yoo barbaadde warra mormituu hidhee fideetu diraamaa irratti hojjetee deema. Diraamaan sun anaaf immoo dafee gala. An nama aartii barate waan ta'eef nama barreessaa waan ta'eef waan inni gochuuf deemu narraa ga'a. Abiy Ahmed amma waggaa kana keessa maal hojjeta waan jette sittiin hima dhugaa koonsiin jira. Beeka sabiin isaa dubbii sanarraa argatta diiskoorsii waan jedhamu jira linguistiksii keessatti diiskoorsiin baradheera. Diiskoorsii jechuun waan namichi dubbate sana duubaan maal akeekeetu kana yaadee dubbata kan jedhu funaanteetu hojjeta akka ittiin anaalisii kennitu. Diiskoorsii dubbii namaa ilaalanii hamma ammaatti Oromoo keessaa xiinxala kan kennan hin argamne. I don't think nama shan utuu qabaanne guutummaa East Africa jijjiirra. Oromoo keessa namni dubbii namaa ilaalee diiskoorsi jechuun haala sana waan baay'eetu jira beektuu linguistiksii keessaa semantics kan jedhamu jira, morphology kan jedhamu jira, phonology kan jedhamu jira, phonetic achirraa ka'ee amma diiskoorsiitti deema. Diiskoorsiidhaa darbee pragmatics waan jedhamutu jira. Suni waan haala naannoo sanaa ilaaltee hiika jecha sanaa ilaaltee kanatti predict gootu jechuudha. Wanta nama yeroo baay'ee isa yeroo nama beekamaa ajjeesu jechuu qofa miti maali kaleessa eengadda waan Oromiyaatti ta'u waggaa 5 ka'ee raagaa ture. Waggaa 5 qofa immoo miti kitaaba koo keessatti immoo bara 2013 ka'een raagaa ture. Obbo Atileet mee kitaaba koo giimii jedhuu fi kooticha kota'ame jedhu fi gindillaa kitaaba jedhu asoosama tokko sadan mee dubbisi. Goote siyaasa Itoophiyaa maal akka inni fakkaatu argita achi keessa. Maaliif kun egaa waggaa 7 duraa jechuudha. Waggaa 7 dura raagaa ani raagee jechuudha. Kun barreessaadha hojii barreessaati namichu. Sammuu keetu achi hin geenye waan godhu kana achi hin geenye malee aartistii Hacaaluu ati gandaan cafa eeqeettoo farka gashitu kana na caalaa hin jaallattu. Na saqee inni si jaallatu bar si qeeqeetu si qara. Ati yeroo hundaa yeroo wal argitan hin faarsita. Kanaaf mucaa kana ajjeesu warra akka keessaniiti bar. Warra akka keeti bar mucaa kan galaafachiis. Inumaayyuu gorsaan dudduuba taa'ee mandara biltiginnaatti gashee dhaqxee ofii keeti badhaasa kiiloo 4 Abiy Ahmed harkaa fuutee as deebitee ijoollee gandaan ijaaruudhaan ijoollee kana kan galaafachiise mataan isaa si mataa keeti. Ana miti bar. Ani biyya Ameerikaa irra taa'ee humna maaliitiin nama ajjeesisa. Yookiin immoo nama aartistii tokko maalan keessaa argata aartistii tokko gaafa wareegamtu. Ergasii as namoota 200 ol sababa isaatiin wareegaman immoo kaasteetta itti fufime. Na ilaala yoo dhumarra kaasteetta ta'e waa'ee wareegamtoota kana. Maqaan masaa irraa ka'ee ibsuu nan danda'a namoota sanaa garuu karaa dubbatan nama dhooqa.
nama biraa gaarii jira cinaa isaanii. Isan dhaba waan dubbadhe akkan akkaataan dubbadhu anaan faayisaa san. Maqaansaa Beekan Gulummaa Irranaati. Namichi sooshaal miidiyaa irratti qeequ. Maaliif maqaa isaa himachuu sodaata? Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaati. Namni qeeqa kana sooshaal miidiyaa irratti qeeqaan beekamu. Maaliif sodaata? Kanaaf akkasiin jedhiin. Hin mukiin ka'e dubbadhu itti buufi. Baasee quuqamaan dhaabiif teessuma na dhowwaa oolee na bulchu. Nan beekaa yoon dubbadhe namoota dhabuun qaba. Akkasuma kan quuqamaan yookaan immoo aariidhaan anis amman gaafa lubbuu kiyyaan jiru jara kana obsumaan aariidhumaan tasgabbiidhaan nama biraa cinaa dhabuun qabu nama sana waan dhabe. Kana waan ta'eef borus akkuma ajaa'ilu waan namni biraa darba. Nama keessa nan fakkeenyaaf gara fuuldura nan balleessa yoon ta'e gorsaan karaa nani balleesse dubbina ni gootu kun isa kanaan sirriidha. Karaa kana deemi. Jedhee tarii dogoggoree illee waan balleesse amansiisa bitti na deebisuu qaba. Malee akkuma kanaan dura ispeeshaalii Caalaa Galaanaa Tiiqaa Hacaaluu ijoolleen kun ga'ee qabsoo Oromoo uummata Oromoo kana keessatti qabsoo yeroo darbe kana keessatti ijoollee adda duree ga'ee guddaa adeemsi. Rakkinni kee laa asigaa diiskoorsii dubbii gaafa hin jedhu asirraan xiinxaluu jalqabaan. Hacaaluu Galaanaa maaloo itti akka kanattiin qe'eetti gandatti raashinaal ta'uu dadhabdeen mucaanan. Mee namoota kaan mee yeroo waa dubbattu yeroo miidiyaa akkasii keessumaa miidiyoota saatalaayitiidhaan darban akkasii irratti yeroo dubbattu namootatu na dhaggeeffata. Namoota barumsa qabantu na dhaggeeffata. Namoota xiinxala danda'antu na dhaggeeffata. Maaliif hin jettu erga xiinxalaa taatee as baate. Itti fufime. Agarraati jechaadha. Maaliif irraanfanna waan kana? Kaleessa wanti darbe kamitti irraanfanna waan taane sana. Ijoollee meeqatti boolla nu harkaa namni kaleessa gaafsan. Akkuma nama waan ta'in itti ilaallaa jirra beektaadha. Haa ta'u anis gara fuulduraa uummata jibbee miti uummata kooyyuu jibbee miti. Uummata biyya sanaa hundayyuu nan jaaladha. Agarra. Ilaalaale uummata biyya sanaa hundayyuu nan jaaladha. Amma already demarcationii kennaniiru beektaa. Amma gaasiriinsaa namoota amma xiinxala kana keessatti sadii ta'anii Biraanuun illee dhokattee gamna beektaa Biraanuu ambottan ishee beeka baay'ee viidiyoo akiraariidha amma haala koorsanii fi wanna guyyaa Biraanitti deebi'a waa'ee Biraanuu leenjisuu. Amma inni dhokatte isheen illee amma fiilmii kana jalaa akkan xiinxalaan qabadhu waan beektu. Ilaalaa uummata goda sanaa nan jaalladha. Maali namana? Eenyutu saba qoode nuu saba qoodaa hin jirru? Nuu gandaan nama qoodaa hin jirru? Isinoo sadii taatanii qe'ee ganda tokko keessaa wannoo jettanii dhufuuni akka gaashichi ammoo beekan hin taarget gochuuni amma siyaasa sana gara kamitti jijjiiruuf lafa beekan itti dhalate beekamaadha. Amboo jiraatu, amboo barsiisu, amboo hojjetu malee. Egaa maal gochuuf egaa uummata kanaa fi amma egaa kan isin fidaa jettan as keessatti bu'aa isin buufattan akka Shimallis isinitti meetti as isin baasetti akka taakkalee uumaan as isin baasetti maal jechuudha beektu amma egaa uummata gaafuma xiinxala isaayyuu warri miidiyaa hojjetanii miiraa wallaggaa maaloo godhanii akeekkachiisanii ajjeesanii akka jiran isa dhugoomsuu dhuftanii jechuudha. Argitanii nama goda sanaa hunda nan jaalladha waan hin godhuun qabu. Anaa jechuudha gaa ani nama goda sanaa miti obboleessa koo. Nama addunyaati. Nama immoo Oromoo gandaan utuu hin taane ganda ishee utuu hin gaafatiin qeeqa. Nama Waaqayyo jaarraa 21ffaa keessatti Oromoodhaa kennu. Nama dhukkubsee namatti himu. Nama of ta'ee bilisummaa guddaadhaan dubbatu nama akkasiiti. Malee goda sana maaloo sana mitiidhaan. Maaliif gandatti geessita? Hiriyoota illee nan qaba duras nan qaba ijoollee Tigree keessas ijoollee Amaaraa keessas Kibba keessas Tigrees nan jaala. Garuu haala siyaasa warri wayyaanee ittiin oofan san hin jaaladhu agammaatti yoomuu ittiin araara akkuma Hacaaluun jedhe sana. Anis mana gumaan naqu mana gumaata malee mana gumaan naqiin akkuma jedhe sanatti. Amma gaa kun immoo maayin warra abaa'ootu warra Tigree wajjiniin wannoodha wajjin hojjetu maaloo godhu kanaaf immoo beekan immoo maal warra shaneedha akka saatti jechuu kooti akka hiika saatti achii booda nuti Tigree wajjin hojjenna achii booda immoo aartistii kana wareegnaa jechuudha nuti akkasii inteenshiniinsa. Wajji warri firoome kanaan dura ijoollee keenya boolla naqan
waggaa baay'ee miti waggaa arfan baranaatti. Har'a isaa wajjiniin harkaa odoon dhiqatiin harka xuriitee wajjin nyaachuun ani baay'ee na gaddisiisa. Baay'een itti gaddaa baay'ee waan baay'ee gaddi nama keessan baanee natti fakkaata. Dogoggorri waan jiru. Asirratti waa tokkoon si dhaaba atileet ilaame sirna TPLF sana mormita miti akkuma koo ani amma nama jara mormur malee nama jara wanno faarsu miti. Warra waggaa 27 nu qalataa ture sana ani warra faarsu miti. Sababiin isaa miliyoona 50-60 taanee jechaan ture kaleessa dheengaddatti intala koo dhaggeeffachaa turtan. Maalumaaf namarratti hirkanna. Maaliif ofii keenyaan akka sabaatti kaanee East Afrikaa yoo jijjiirraa sila baay'ina qabna. Maaliif namarratti hirkanna? Sabaaf sablammiif kabaja kennaa maaliif akka Oromootti strong ta'anii baanuudha kananii jechaa ture iyyuuti bar maal taateef. Kanaafi ammoo ijoo tokkoon si gaafadha waan ati dagatte. Abiy Ahmed ati sagadaa fi wannoo jechaa fi jirtu kana inni eenyudha waggaa 27 maal tureen? Warra tarra jala jirtu Shimallis Abdiisaa maal ture waggaa 27 dha. Taakkilee Uumaa maal ture waggaa 27 obboleessa kiyya. Maaliif tuquu dadha moo isa sana dandeessee yaadu? Nam beeka kan akkati dandeessee yaadne garuu xinnoodha kun amma critical thinking kee apply gootu kanarratti. Critical thinking yoo deemte atiyyuu jara deeggaruudhaan warra amma wayyaaneen achi keessatti dhiisee deeme deeggaruudhaan atiyyuu TPLF hin qeequ jechuudha yoo critical thinking kee apply gootu. Ani garuu siin TPLF hin jiru ati ilma Oromooti obboleessa kiyya. Haa ta'u malee tole jarri warri jedhan sun yoo warra Tigraay wajjiniin hojjetu ta'e warra Maqalee wajjiniin hojjetu yoo ta'e ati immoo warra kamii wajjin hojjetaa jirta? Itti fufime. Yeroo dhiifamu walii godhuu waan mayyuu odoo jara sun dhiifaan hin gaafatiin odoo jara sun gumaa keenya kaffaliin. Sorry odoo nuun hin jedhin dhaqnee akkana gochuun I don't know anaan baay'ee natti dhaga'ama. Maali nama warri amma si bushaa jiranii namoota ficcisiisaniif Oromoo kan fixaa ture OPDOdha. Ammoo kan biyya bushaa jiru OPDOdha. OPDOn gumaa meeqa kaffalte ilma Oromoo waggaa 27 hiisistee ajjeesistee fixxeef gumaa meeqa kaffalte atileet Fayyisaa? Meeqa kaffalte? Meetti fudhame? Too gudii qabdame. Haa ta'us malee duutii Hacaaluu gara fuulduraatti qabsoo uummata Oromoo kan finiinsee tokkummaa uummata Oromoo gara fuulduraatti uummanni Oromoo biyya isaa irratti abbaa ta'ee tokko ta'ee akka sirna gadaa isaatti akka aadaa isaatti akka duudhaa isaatti biyya sana keessatti akka jiraatu akka ta'u asirraa abdiin qaba. Ilaa kun sirriidha. Intala sirriidha. Wareegamni aartist Hacaaluu Hundeessaa saba tokko godhee sabni Oromoo akka abbaa biyyaa ta'u amma waliin dhoofteem na jalaaga. Abbaa biyyaati jechuun maa jechuudha? Abbaa biyyaa utuu ta'e Oromoon eengadda reeffa aartist Hacaaluu Hundeessaatiin bildiginnaan akka kana hin taphattu turte silaa. Utuu hin qoratamin reeffi sun eenyu akka ajjeese utuu addan ba'iin utuu medikaalaan hin qoratamin silaa as fidamee biiroo aadaa fi turizimiitti galfamee ka'ee achi immoo helikooftariidhaan qilleensarra deemee dhaqee Ambootti jedhee gaafa reeffi lafa bu'u immoo eessumni isaa rasaasaan hin dhaamee hin du'u ture silaa. Utuu hireen utuu Oromootu abbaa biyyaati ta'e. Utuu Oromootu abbaa biyyaa ta'ee diinni aartistii kana ajjeeste ta'e silaan Oromoon gaafa sanaa alaabaasaa gadi buusee biyya guutuu keessatti aartistii guddaa dhabne jedhee celebrate godhee iddoo hundumaatti gaddi ta'amee akka diyaaspooraa kana keessatti waaqni isaan jiraachisu diyaasporaan iddoo hundumaatti yaadannoo isaa jedhanii kan isaan dungoo qabsiisatanii gadda ta'aniif akka sana biyya keessatti ta'a ture. Har'a garuu abbaan aartistii Hacaaluu Hundeessaa haati namni illee itti ol galee akka aadaa keenyaatti buna geessuuf hin dandeenye. Akka aadaa keenyaatti firatuun dhufee nama jajjabeessee buna danfisee jabaadhaa dagadhaagaa namaan jedha ture. Har'a manni isaanii loltootaan eegama dubbii himu jedhame. Miti atileet dubbatteetta kana asirratti. Maaliif waan akkasii kana hin dubbattan? Maaliif waan dhugaa ta'e hin dubbattan? Utuu kun ta'e maaliif aartist Hacaaluu Hundeessaa
akka nama reeffi waa'u hin duune tolii gadi fiiganiin ijoollee qeerroo owwaallachuudhaaf duukaa boossu ajjeesanii akka nama 14 guyyaa tokko sana qofatti ajjeesanii irraa ajjeesanii maaliifas reeffatti sitti jedhanii maaliifidha haadhooko akkasittiin dhaqanii warri sanqalleedhaa tireeningii fudhatan qofti loltoonni mootummaa qofti maaliif dhaqanii reeffa sana akka hin taanetti dhaqanii boolla keessatti gatu sila. Maaliif dubbachuu didde kan? Moo afaantu sitti takaalame moo jara sodaatte moo lakki kana hin dubbatiini dhaqeetii beekanumaan nuu abaarii irraa bu'ee wanta kana shiifti godhiiti gandatti jijjiiriitii gara lagaatti jijjiiriitii nuu kottu siin jedhani moo maali rakkoon kee haadha? Mee itti fufime? Kanaafuu uummanni keenyas arrabsarraa odoo hin ta'in yaada gaggaarii dhiyeessuudhaan nama amansiisuu maatiin. Arrabsaa fi qeeqa adda baafachuu dadhabde. Amma beekan gulummarana kan godhu qeeqadha. Qeeqa godha. Nama amansiisuudhaaf immoo nama sammuu qophaa ta'e warra sammuudhaan nugitanii waa fudhatan amananii waan ta'aa jiru waanan barreessu waanan dubbadhu hunda ati raaga guddaadha jedhanii warri na wajjiniin maxxananii dhugaa jaallatan jiru. Ijoolleen dhugaa. Ijoolleen yaada gadi fagoo yaadan. Amma gaa isa sana gochuudhaaf atuu kunoo na amanaa hin jirtu. Siinuu kunoo qeeqaan jira nan amantu min fudhattu sin amansiisa jedheen sitti maa jiraan barsammuu si caalee dhugaa dubbachuudhaaf taanaan. Kunoo kanan si jechaa jiru elaa eenyu Hacaaluu Hundeessaa kan ajjeese eenyu maaliif adda baasuu dadhabdan? Adda Biraane mee gidduutti sin gaafadha Adda Bireekoo gaazexeessitu. Mee atii fi Laamroot Kamaaloo wal beektu qocee beektamiti iddootti keessatti midhaan gurguraa maatii keessatti wannoo gochaa hiyyummaa sana keessaa kaatee har'allee asirratti diisitti mana ijaarsiseen hojii guddaa miindaa guddaa qabadheettee saaxilaatti irra dubbatu baga waaqayyo sii godhe hojjettee dafqitee fidde taanaan. Garuu amma gaa yeroo sana iddoo kaatee beektaa iddootti harmee kee akkuma koo jechuudha. Hiyyeetti laga sana karaarraa adda qoceessa sana amboo keessan ture miti waggaa 9. Achi keessaan midhaan gaggalagashaa kaa'ee gurguraadha guddatti. Dhuftee siyaasa diisitti barte. Erga mooshi sana iyyuu bartee booda atoo Laamrooti wajjin hiriyaadha. Laamroot Kamaal ishee ajjeefte wajjin isoo wal beektu hiriyoota. Maaliif ishee gaafas bira teesse sana maaliif waa ishee kaasuu dadhabde Adda Biree? Waan akeekkachiisa beeka gulummaa sa'asii qeeqee Ameerikaadhaa qeeqee waan aman goon isa sooshaal miidiyaarraa siinis dabalatee eenyuun qeequ kana maaltu isa fudhatee amma xiinxalaaf akka gaazexeessitootaatti jara lamaan sinita akeekkachiisaa turanis isa akeekkachiisaa turanii utuu hin taane mata dureenoo aartista Hacaaluu Hundeessaa yaadachuudha namoota isa ajjeesan galaafatan maaliif tokko tokkoon toora tooraanii ishee wajjiniin seeraan wal beektan maatii isaanii kan beektu qe'ee isaanii kan beektu Laamroot Kamaal hiriyaa ishee wajjin wal beektu ati mataan kee maaliif yeroo sanaa jettee miidiyaa irratti ishuma fiddee yeroo sana hoositu bira taa'a innoo karaa mirga isaatii kana waraaname as ceekuu keessa waraaname rukutame shuguxiidhaan attamitti rukuttee jettee maaliif miidiyaa kana irratti fiddee silaammoo silaa gudriidhuma bara hundaa si faarsina turre. Utuu akka ittiin dhugaa baastee ta'e. Amma kanatti gootu dhugaas miti biltiginnaa feebar gootee du'a aartistii Hacaaluutiin daldalu biizinesiidha kun. Poolitikaal biizinesiidha maallaqa yoo ta'u baata. Amma jaraafidha abukaatoo isaaniif akkas gochaa dallaluu akka dallaaltuutti maaltu si dhiyeessi amma. Maaliif dhugaan baaftu? Maaliif dhugaan baaftu? Dhugaa nama ija Oromoo kana galaafatee maaliif hin baaftu eenyudha jettee. Rakkoon kee akkas ture. Dhugaa jechuun yoo gaazexeessituudha taatee as baate ta'e kan jalqabaa investigeet gootee du'a irratti isaa fi keessumaa meedikaal evidensii akkaataa isaanitti dhaanii butanii reeffa sana dafanii borumtiisaa boolla keessa buusan sana irratti hojjechuu sirra ture. Ati nama biyya Ameerikaatti keessa jiraatedha ka waggaa 15-20 kana. Kanaafi namni yoo wareegame yookiin du'ee maaliin du'eedhamee meedikaal riippoortiitu dhiyaata. Akkamittiin eessarraatti dhukaafame maaltu ta'e konkolaataan sun fakkeenyaaf konkolaataan mastaawwatiin hin daakamne
Eessaa ka'e rasaasni kuni akkas jettee gaafattee investigate gootee dhugaa dubbattee Ameerikaatti hafuusii wayya malee soba dubbattee bildiginnaa jiraachisuudhaaf dallaalaa taatee saba Oromoo saba guddaa kana gowwoomsitee seenaa badii akkasii waraabsistee uummata biratti bara baraan jibbamuusii wayya ture. Akkas wayya ture. Akkasii wayya ture gaazexeessituu biraan. Kanaaf sana sirreessuutu sirra ture utuu dhugaadha ta'e. Ammoo fakkeenyaaf nama miidiyaa irratti yoo waamte dhiyaatu keessaa ani nama tokkoffaan. Nama tokkoffaan. Fakkeenyaaf yeroo atileetilee Faayisaa kana dhiyeessitu kana beekanii dhiyaachuu hin dandeessaa miidiyaatti nama dhiyeessuufanii sitti falmuu barbaanne hin deebistaayitu ati naan jette dhugaa waaqayyo bireeko giiftii ko siyaa tolu dheesi eebbisaan dafee seenetan jaraa wajjin wal falma Biraanuu fi Faayisaa wajjiniin. Faayisaatti rakkoo isaa himaa, Biraanutti rakkoo isaa himaa, waanan dubbadhee hunda isaa sirratti waanan dubbadhu waan isaatiin Abrahaam Linkenii fi Milinik nuuf tokkuma fa'aa jette sana afaan si qeeqaa ture. Amma akka Biraaneen duutuufidha kanan hin barreessu sana. Akka Biraaneen miidhamtuufanii yeroo isheen Milinikii fi Abrahaam Linken inni Ameerikaa kana pirezidaantii ture tokkodha gaafa ati jette lakki Abrahaam Linken mirga warra gurraachaa adii kanaafillee falmee ture mootii addaati. Milinik garuu saba tokko qofa feever godheetu Amaara qofa feever godheetu uummattoota adda addaa harma kuutee harma ciree harka ciree Oromoo irratti daguuggaa sanyii godhee jedheetanii qeeqa sirriitti barreesse. Biraaneen aduutuudha? No. Yaadaan na falmiidha. Kottu yaadaan wal falminaa. Yeroo sanaati immoo asiin keessaan dhuftee meesenjeriin naa barreessaa turte. Asii Harvaard illee dhuftee laaqana naa bittee nyaata na nyaachisteetta. Atumti kun si harkaa nyaadheera. Laaqana guyyaa tokko jechuu kooti akkan dhufeen baran dhufe sana bara 2016. Yeroo sana waa'ee siyaasa ilaalcha siyaasaa koo kiliiriliin sitti hime. Ani nama gandaa miti. Ani Ambootti barsiise malee ani nama gandaa miti. Nama yuunivarsaaliidha. Yaa Biraanee waan akkasiin irraa hin eegini. Qeerratti deddeebi'ee xibaara itti beekan hin eegin. Kana booda even inumaayyuu ani akka qeeqa hamaan hin gadi ba'a. Istaandii kopheetta gaafa sana na wajjiniin oolte guyyaa guutuu as suuraa maxxanfatte suuraan isaa mana harka jira ragaadhaaf. Walii barreessina walii bilbilla. Bilbiltee kottuu miidiyaa wayii irratti si afeeraa sin falmisiisa anaan hin jettu. Hin jettu maaliif ergama jarri qophooftee fi kan ani dubbadhu wajjin warsiinsimu. Namni dhugaa miidiyaa irratti hin barbaadamu baay'isa. Hin barbaadamu. OMN irraa ani sammuu hammuma warra Raabaadorii sammuu dhabeessitti fakkaata yookaan immoo dandeettii waan qabusitti fakkaata xiinxalaa. Xiinxaluma hunduu bahee xiinxalu kan hin danda'usitti fakkaata. Namni dhugaa miidiyaa irratti baay'inaan waan waggaa 5 hojjetame daqiiqaa 5tti zeeroo gochuu danda'a. Gadheera namni dhugaa. Akka safuudha abaa'oo keessa namicha hayyuree sana kaa'e. Waan biltiginnaa waggaa tokkotti dadhabdeef wannoo jette hayyureen sun daqiiqaa 4 yoo BBC afaan Oromoo irratti argate diigeetu zeeroo godheetu deebi'a. Maaliif nama dhugaati. Nama dhugaa waan dhugaa dubbata. Namoonni waan dhugaa dubbatanii hin dhufan ani amma fakkeenyaaf nama baay'ee nafeera jira keenya. Dhugaa qonis niin jedhaa namoota adda addaa kottaa wal falminaa namoota warran qe'ee meeseenjeriidhaan dhaqee kottaa wal falminaa miidiyaa irratti kunoo isiniin qopheessa yeroo jedhu siinedha jira ilaalanii ka'aniitu baqatu. Maaliif namni sodaatu namni sodaatan baay'isee namni bilisa ta'ee iddoo ati barbaaddetti sii dhufu namichi nama dhugaa nama xurii ofitti hin qabne nama qulqulluu akka namni mee waa tokko isinitti himu namni nama najjeessa jedhu baay'ee miidiyaa irratti hin qeequun barreessu. Namni si ajjeesu dhokatee si ajjeesa. Akkuma artistaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeesan kan. Fakkeenyaaf yeroo adda addaatti yeroo isa doorsisaa turan yeroo jarri itti nam'itee miidiyaa VOA'n fa'aa gabaasaa ture maal jedhana beekantu achi taa'ee ajjeesaa. Beekan nama yoo qeeqan ajjeesaa. Warra abaa'oon nan qeeqa warra amma mana hidhaa jiran lammii beenya warra maalii sentraalee warra abaa'oo kana hunda nan qeeqa adu'aniira. Toleeraa adabaa nan qeeqa gidduu kana maanguddoo akaakayyuu naa ta'u. Jibbeensitti fakkaata. Kaduu jedheensitti fakkaata. Araarsoo biqilaa nan qeeqa warra abaa'oo keessa. Amma habadu jedheensitti fakkaata. Ibsaa nagahoo nan qeeqa naman. Garuu ibsaa nagahoo qalaa ajjeesa. Haduu jedhee keekachiiseera. Seemistiruu artista Haacaaluu irratti akkasidha. Namoota ija namaa dura jiran
akka isaan mooraa qabsoo keessatti tikfamanii waan gaarii godhan tokkoon barbaada. Kanaaf hin qeeqabe. Amma sii galee laati innoo itti fufi fayyisa. Leellisaa fayyisa. Fakkeenya mana tokko keessaan dhalate yaada tokko hin qabu. Obbo Leencoo Lataa fi Obbo Caalaa Lataa obbolaadha. Obbo Leencoo Lataan dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessa eegaban turan. Obbo Caalaa Lataan garuu obboleessa isaati. Adda bilisummaa Oromoo keessa jira. Wal jibbodhee yaada, wal sodhee yaada obbolaa lamaanii. Ilaalchi isaanii gargari qaamni isaanii. Dubbiin kee warri kutaa. Akkas taanaan ani sirriidha jechuudha. Elaasii galee ijoolleen obbo Leencoo obbo Lataa lamaan Abbaa Caalaa fi obbo Leencoo Lataa ilaalchaan garaagara erga ta'anii kana jechuudha. Poointii bareedduun akkas taanaan beekaniin silaa badhaasuutu sirra jiraata jechuudha. Anii fi leellisaan yookiin fayyisaan Oromoota akka ammallee gaati gandaan qooddeettaa sheekaan warra gadii warra maaloo jetteettaa amma Oromoota ani yaadaan garaagara. Beekanii biraaneen garaagara. Isheen amma isheetti kan mul'atu Minilikii fi Abrahaam Lincolnidha. Beekanitti kan mul'atu immoo Jaarraa Abbaa Gadaa, Waaqoo Guutuu, Baaroo Tumsaa, Maammoo Mazammir, qeerroo har'a wareegamaa jirudha. Beekanitti kan mul'atu, ija beekan dura kan deemu. Kanaafi garaagara. Garaan haadhaa burreedhaa, kan dabeessas baatee, kan maalis baataa kan jedhe aartist Hacaaluu Hundeessaa. Garaagara namni garuu garaagara ta'ee ilaalcha isaa ibsatee addunyaa kanarratti jiraachuu hin danda'a. Kanaaf obbo Leencoo Lataa abaa'oo keessaa ba'anii paartii ijaarratanii dhaqanii lakkii biltiginnaa wajjin kan koo tokkumaa jedhanii achitti godhanii assimileet godhanii dhaaba isaanii balleessanii itti galanii caal jedhanii soorata isaanii ba'anii taa'anii miindaan kennaafii jira jedha eeggadda Abiy Ahmed masaraa Minilik keessatti. Miindaa guddaa kenneefii baako. Qabsaa'ota kanaan miindaa guddaa kennee egaa. Mana kutaa tokkotti kennee miindaa ji'a jahaatti kenneetu miindaa kenneefi. Isaan bara isaanii guutuu waggaa 40 kan qabsaa'an miindaa mitiiti manni warqeeyyuutti xiqqaata. Saba sanatti. Sii galeera. Kanaaf eeyyee garaagaraa abbaan Lataa immoo achi keessatti biltiginnaadhaan waan hin simatamneef as kunoo biyya alaa kana keessatti jireenyuma wannoo gaddeebitu kana jiraateetu jireenya isaa xumuraa jira dhugattii sana qabate. Har'a innis utuu lakkii anoo biltiginnaan burraa karrayyuu jedhee iddoo qaba har'ayyuu abbaan Caalaa. Akkuma kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf kabajamaadha. Beete Mangistii dhattaa, wannoo dhattaa, paarkii laattaa, Abiy Ahmediin harka qabattee akkas jettee kaataa, suuraa kaataa beekan hin danda'a? Hin danda'u. Beekan irratti deemee eerpoortiitti gam godhaniitu dhaqanii Jawaar bukkee kaa'u. Beekamaadha kun. Maaliif waan an filadhee fi waan inni filate garaagara. Waan ani filadheef waan ati filatteetu garaagara. Ati naa ta'a jettee biyya Ameerikaa dhiistee qeetti galte gootummaadha kun. Biyyatti galuun kee. Biyyatti galtee garuu garba biltiginnaa taate, garba sirna durii taate. Sobaa kun. Kanaaf falmuudhaaf taate ammoo dhugaadhaaf nama falmu taate miidiyaa kanarra yeroo dhuftu mee xiinxala kee ammaa keessatti beekan gulummaarra naarraa kanaaf mee biltiginnaatti iddoo tokko bu'eera jedhii dubbadhu. Dubbattee ta'a dhugaan siin jira. TPLF immoo hamatte malee beekaniin persentii 90 hamattee TPLF immoo persentii 51 hamatte irraa kanaaf waa tokkitti mee dhaaba biyya sanaatti buuteetta. Maaliif ilaalcha kee sirrii gootee kan gootetti sirriidhaan garuu dhugaatu si keessa hin jiru. Hafuura dhugaatu si keessa hin jiru. Humna dhugaatu si keessa hin jiru. Humna gandummaatu si keessa jira. Humna Shimallis Abdiisaa sitti guuteetu si keessa jira. Humna Taakkalee Uumaa sitti guuteetu si keessa guutee jira. Humna tika biyyichaatu si keessa guuteetu si keessaa dubbataa jira. Meetti fufi xumuri meetti. Haadha tokko keessa dhalatanii isaan Leencoonis kallataati, Caalanis kallata. Kanaafuu namni achirraa baratee yaada wal mormuudha malee agasitti kana fudhattee kana sii kennanii biyya keenya keessatti wanti kun ka'uu fi rakkinuma kanatu biyya sana keessa jira. Biyya hiyyummaa qabdu keessatti yeroodhuma hunda waanuma nyaata si fuuldura deema. Kanaaf namni si tokko nama hunda hin jedhu tokko dabartee kanaaf akkas taati namni. Kanaaf Hacaaluu Lubbuusaa maaru ekeraas akka dhiifama gaafatan erga kiyya dhaamaaf warra kanaan dura mucaa kana dhamaasa ture.
warri mucaa kana dhiifama gaafatan warra qeeqanimoo warra ajjeesan warri akkamittiin dhiifama gaafachuu danda'u gaa amma kana booda sigalee warri ajjeesan in ajjeesani bara amma ekiraasaa kana dhiifama gaafatanii maal dabaluuf ajjeesaniiru owwaalaniiru ati soo mucaa martee dhattee biltiginnaa keessee nafxanyoonni irratti duulanii egaa kamis ta'u kamis sirnuma keessantu ajjeesise mucaa kana dhugaan lafa jirtu sana dhugaasin siyaasaaf hojjettan kan biraa ta'ee jira. Shimallisas bahee Shanee fi warra giddibii maaloo kanan wannoo gootuu fi warra Tigreet ajjeesee qaatu bade ragaa sa'aatii 4 gidduutti ragaa fide mana murtii dhaqee hunda sakatta'ee fixee jira. Maaliif isimmee obboleessi keessan wareegame kanaaf dhugaasaa maaliif haaltu? Dhugaasaa maaf hin baaftaniif? Aadde Bire Laamiroot Kamaal eenyudha? Dhugaan aartist Hacaaluu Hundeessaa maaliif badaa? Dhugaatti atoo nama qe'ee mucaa kanaaf itti dhalateedha. Attamitti hirmii nyaatta namana? Attamitti hirmii nyaatta? Attamitti siyaasa bordarbuuf yookiin jaarmiyaa biltiginnaa paartii bordarbuuf jettee saba Oromoo kana biratti galfata nyaatta ati? Maaliif dhugaa nama kanaa dhugaa wareegamaa kanaa maaf hin baaftu? Maaliif hin falmituuf? Maaliif hin dubbattuuf? Obbo Bire bagana gaannufte. Waan gaarii eerte Fayyoon dhugaa. Waan gaarii eerte Fayyoon tole. Hacaaluu jiraasaa siqiqsaniiru. Hacaaluun kondominiyeemii yoo argate isatti xiqqaata. Lafa jireenyaa mana jireenyaatti ijaarratu nam investii godhee itti xiqqaata. Maaliif? Hacaaluun biyya falme malee kondominiyeemiif hin falmine. Akkuma beeknu immoo Hacaaluun kondominiyeemii hin arganne kiraa mana keessa jiraachaa kiraa bakka inni jiraatu sirootuma isaa warra waliin guddatanirraa kireeffatee jiraachaa ture nan beekaa. Konkolaataas immoo daldaltoota Oromoo kan isa dinqisiifataniitu walitti buusanii bitanii fi innis yeroo isaan kennan sana OBN irratti natti fakkaata gabaafamee ture. Hacaaluun egaa ani akka kootti jechuudha akka ilaalcha kootti yeroo hedduu okachuutti dabarsaniiru. Yeroo hedduu kiraa mana namaa keessa kan fira isaaniiyyuu miti kushinaa namaa keessatti kireeffatanii jiraataniiru. Akkuma carraa ta'ee yeroo fooyya'inaati. Yeroon ammaa kun kondominiyeemiin kun yeroo calqabaati biyya sana keessatti egaa kan beekamedha. Yeroo itti isheenuu mana xixiqqoo mana dhiphoo jireenyuma iyyummaa biyya sanaa bakkaan ga'uudhaaf kan namaa kennamaa jiru. Ijoolleen artistoonni Oromoo haa ta'anii daldaltoonni ijoollee harki qaqalleessi egaa artistoonni Oromoo harka qaqalleessaa beekamtii maqaa qabu malee beekamtii maallaqaan qabanii manuma kiraa namaa keessaa mana dhuunfaa keessaa bahanii humna isaayyuu qabaatanii kondominiyeemiin kunis bilisa miti. Kaffalaniiti humna kaffalan sanayyuu qabaatanii carraanuu isaan qaqqabee yoo itti galanii isa isaan kaffaluu dhaban saniyyuu walitti buusnee kaffaluufi qabna. Maa argatan jennee isaanii maqaa balleessotoo hin taane ifuma argatan sana akka isaan godhachuu danda'an maallaqa baasnee ofii keenyaayyuu yoo dandeenye binneeyyuu itti galchuu qabna jechuudha. Amma waa'ee wareegama isaatii fi waa'ee jireenya kaffaluu liqii kaffaluu maalorraa kaffaluu maaltu walgate. Isheen ammayyuu itti maanni as rakkabuun kun itti galiin goone bare kondominiyeemii hin hirteef malee biltiginnaan. Sababiin isaa 40-60 kan jedhamutu jira dura birrii amma kana dura kaffalii jedhuun mana kennuuf barreessitoota 200 meeqa barreessitoota hiran kunoo garuu maqaa baasanii fi carraa baasanii fiitu kana booda kaayyoo keenyarraa as socho'uu achi socho'uu hin dandeessu. Maaliif? Mana fudhattee kaatee biltiginnaa irratti hin dubbattu. Sigaleera biraan. Kaffaluu miti maaliif maalumaaf kondominiyeemiitti xinneessitaa jara kana moo akkasiin jenne. Maaliif sana si jala qabdee si gowwoomsitii jenne malee nuti jaraaf kan malu bari kottooftuu appaartimentii mitiin. Maal taateeti namni qeebbaa isaarratti bal'ifatee ijaarrata malee
asii olee nama walee yaabdee manarra jirtu irratti miti. Akkuma ati amma biyya kanatti bal'iftee lafa Ameerikaa irratti mana ijaarratte kana achi keessa teenyee na yaadadha teebilii sana keessa teenyeetu Oromaaraa ijaarree kaati jettu sana. Akkas jettee dubbatti dhiyoo kana Oromaaraa isayyuu miidiyaa bashaatti jibaate Oromaaraa kontin yaannoo bakka bebeetee usti koonoo የተፈጠረette koopiraayitii isaa namni akkana jalaan fudhanneeti. Oromoof Amaara walitti tokko goona jenne. Baay'ee nama jaalladha. Ati mana gaarii guddaa bal'aa keessa kan jiraattu waggaa meeqa jiraatta obboleettii? Waan hamma waaqa osoo jiraachista jiraata. Ammoo Oromoon lafa isaarratti sanaafis qabsaa miti Oromoon. Kondominiyeemii taakkuu lama fudhachuudhaaf qabsoomna. Sana miti sana maa goota sanaan hin gowwoomfamiini waggaa 27 miindaa dabalaa hojii yoo OPDO taate malee argattu jechaa sitti taphataa turte OPDOon ammas immoo isa dhiisteetu afaan kaayiidha. Akkas godhii kana fidee fakkeenyaaf Biraanuu Leenjisoo sana na laalaa jiru kanaaf ilillii hootelii qabdi. Bakka ilillii hootelii keessa ciisanii aktivistoonni alaa galan kun asii uskiitutti gaddaramaa maal godhu mamaxxansaa turre viidiyoo isaanuma bira ta'anii nu ergu suuraa. Saanoo biraa ka'anii wannoo godhuu kun ijoollee wajjin baala ga'an achitti bira dhaquu. Ijoolleen sallaawonni kun ijoolleen shamarran kun ijoolleen akka Laamroot Kamaal kee jechuudha adde biraan. Ijoollee akkasiitu Biraanuu biratti ergamaa ture ijoollee akkasii kanatu hojii wajjin hojjeta. Warri siyaasaa akka itti hojjetu yeroo sana simaan ture. Warri siree qabattan kun warri lillii hooteliitti mootummaan isin naqee isinii kaffalaa jiru kun of eeggadhaa. Iddoon hundumaa kaameraa jira, viidiyoo waraabamaa, achii booda sarkilii galtu. Sarkilii keessa gallaan isaanumaaf faaggaa taatu akkati faaggaa ta'aa jirtu kana jecha. Isaanumaaf akka boombaatti haasoftu malee dhugaa dubbachuu hin dandeessanii. Si qofa miti beekan har'a utuu galee waa tokko gochuu hin danda'u. Dhugaa qaba warri biyya keessa amma siinan taajjabe malee ani ishee Ameerikaa keessa jiraattu. Warri sun lamaan Biraanuu fi Fayyisaatti hin faraduwan. Maaliif jennaan tokko Biraanuu miidiyaa tamarraa haasoftu kana miliyoona 50 oliin mana ijaaree fi mootummaan daayirekteera ta'ee kaa'eef akkamittiin akka Biraanuu kana taatee waan namaa mootummaa irratti dubbata hin dandeessu. Anis utuu naqee hin danda'u mootummaa harka argan nyaadhee booda. Maal jechuudha kun sareen warra nyaattuuf dutti Biraane. Faayisaan immoo biyya sana keessa jira. Dinagdeellee nama barbaadu jedheera. Waan tokko maaliif dhuguma fiigee mucaan miliyoona tokko argatee gala yoo barbaade guyyaa tokko. Maallaqa rakkoo hin qabu. Rakkoo maallaqaa hin qabdu. Maaliif dhugaarraa kaattaa jechaan jirra. Mucaalaan. Maaltu achi si gashee Oromoodhaa fiigdee yoo hojjechuu hin dandeessa. Fakkeenyaaf bara kana iddoo biyya lama fiigee miliyoona 10 fudhatee galee dhaqee investimentii mana wayii ijaaree akka Haayilee Gabrasillaasee takka maalotti ijaartee Amaaratti qacartu mucaan investimentii tokko Ambootti eessatti wannoo godhee waa tokko nu ijaaruu danda'a achiin dinagdeedhaan Oromoof hojjechuu hin danda'a. Xiinxala siyaasaa ta'ee as bahee akka ati gootu kana dogoggora ati keessa gashaa jirtu kana dogoggoruu isaarraa Oromoodhaaf waa baay'eedhaan hojjechuu danda'a. Ati immoo Ameerikaa jiraatta. Kana caalaa yoo qunsulaa ambaasaaddara si godhan hin beekurraan kana feqqe mana qabda, qe'ee qabda, bultii qabda, ijoollee qabda. Maaltu sitti bade dhugaa irratti maaf xiyyeeffatu? Yoo baay'ate biyya sana si gashuu si dhowwu amma mootummaan kun jiru. Kanaaf wareegama aartista Hacaaluu baasaa jettanii maaliif warra dhaaba keessan kana morman qabdani? Laamroot eessa jirti harka as fidaa jettanii maaliif morman qabdani? Warra mootummaa. Shimallis yeroo Shanee fi warri Tigree fi warri Giddibii sun warri Ijiptii sun ajjeefte eessatti argite nuu baasii jettee maaliif Shimallisiin hin gaafattu biree? Maaliif akka Laamrootiin miidiyaatti as baasanii dibeetsii godhan eessa jirti amantan erga ajjeesiste yookiin ajjeeste booda. Xilaa'uun waami intalli jettee leegdu sana meerra Xilaa'uun maaliif akka seera biyya kanaatti abalu maddarii godhe taanaan namicha ajjeesse sana mana murtii duratti waraabamaatu dhiyaata biyyaatti jirtu kana keessa biyyaan jiraannu kana keessa maaliif Xilaa'uun maaloo waami sana miidiyaatti as baasanii jecha isaan kennatu namichi ajjeesse sun ajjeeseera miti nama sadii ajjeeseera miti. Ma eessa isaan Tigriiffa dubbatu warri walitti dubbatan diraamaa sana secca'uudhaaf hojjechuutu sirra ture adda biraan erga gaazexeessaa ta'uun keenya oolle. Ani gaazexeessaa taanaan kanan godha. Kanaaf himan barii yoon barbaade warra sanaa siinii eenyu siinillee amma kanatti wallaaltuu waan taateef gatii sitti kenneeyyuu siin qeeqne
namoota waaxinnoo beekumsa qaban kanan qeequu fi argumentiidhaan yani baay'ee justify godheetan kun maaliif kana ta'e I'm questioning things maaliif namni waa beekaan gaaffii nama keessatti uumee akka namni irratti yaadaa oolee bulu godha like I'm doing it now jechuudha akka nama gochaa jiru amma fakkeenyaaf waan hojjedhe kun waan irratti xiinxala hojjedhe kun waggaa tokko miti waggaa 100 xiinxallisaa nama keessaa hin badu siniinis nagaa isinii hin kennu akkuma kanas namoota warra akka aannanii dhugaa dheebotaniif immoo akka aannaniitti tola maaliif dhugaadha waan ta'eef dhugaan barsiisa waan ta'eef kanadha wanti guddaan ijoolleen sadii suni eessa jiru maaliif jara kanaaf hin falmine maaliif jara sana gumaa mucaa kanaa baasuudhaaf maaliif dhugaa hin barbaanne maaliif waan nuti abaa'oo kun siin jibbisiiste mootummaan abaa'oo jibbeef maaliif abaa'oo jibbitu abaa'oon mujaar miyaadha uummata oromooti maaliif kaleessoo abaa'oo sana keessa turte yaadde biraane har'a biltigannaa har'a Minilikiin faarsiyyuu malee kaleessoo abaa'oo maaloo kan jiru tokko qabda miti ati abaa'oo shanaffaa keessa tokko siif abbaa manaa keetti qubaatti qabdu turtani abaa'oo tokko yeroo sana abaa'oo turte maaliif har'a abaa'oon kun akka inni waan caaluu ajjeesuutti abaa'oon kun akka inni farra biyyaa ta'etti abaa'oon kun anis atis miseensa abaa'oo miti garuu dhugaa abaa'oo maa dhoksin atis ati amma miseensa biltiginnaati dubbii himaa biltiginnaa taate almost amma anoo warra biltiginnaa gaafa isaan dhugaa godhan jedheen dhugaa isaanii dubbataa ture maaliif waan dhugaa waan hin jaalladhu gaafa isaan waan kijibaa hojjetan immoo kijiban jedha maaliif akka kanatti erga gaazexeessituu ta'uun keenollee maaliif dhugaa kana hin fiddu maaliif immoo kottummaa isaanii tokko sii kenna alana gaazexeessituu biraan eeggalatu ilaa uummanni Oromoos dhaggeeffadhaa. Beekan gulummaa irra naan jedhama. Lakkoofsi bilbilaa koo qabda walii bilbilaa turre. Meesenjarii koos qabda walii bilbilaa turre. Anaa fi Biraanuu fi Fayisaa miidiyaa kanarratti laayivii waan. Laayivii ilaa wanta kan biraa miti. Laayivii kan darbu uummanni kan taa'ee nu dhaggeeffatu mata dureedhuma kanarratti nu waan. Kana dhagaa gaazexeessituu jechuun. Ani sin didu yoo si dide uummatatti na saaxili. Okay. Carraa lammaffaan sii kenna. Ani immoo amma akkam viidiyoo kana waraabee xumureen meesenjarii keetiin dhufeetan dhaamsan sii kaa miidiyaa kana irratti intarviyuu si gochuudhaaf guyyaa borii Fayisaa Leellisaatiifis nan kaa Biraanuun bilook na gooteetti meesenjarii isheen argu isaan kana lamaan nan argadhaa walii barreessaa turre Fayisaan biyya kana yeroo ture walii barreessaa turre walii bilbilaas turre anaaf Dr. Hundaasaadha yeroo hunda bilbilaa Fayisaa Leellisaa maaliif akkamittiin jalattii kana dha'uudhaaf waraana kana jabeeffannaa waraana bilisummaa Oromoo akkamitti jabeeffannaa jira akka ammaa achi gahee qeeqee wannoo jedhu kana miti akkamitti waraana jabeeffanna nuuf ixaa jalattiin kun tokko taanee uummata kana walitti qabaatiif Dr. Hundaasaan jedheetu natti bu'aa bilbilee. Bilbila isaa qaba amma har'aatti qaba bilbila isaa Ameerikaa amma gaa qabachaa jiru waan ta'eef hin beeku dhugaa amma hin beeku gaa gatteetta ta'a walii bilbilaa turre bitee fayyi har'a naan bilbiltu har'a naa wajjin maaliif hin dhiyeessan tole waayifaayi qabda jedhee yaada sooressa waan taateef Fayisaa Leellis ammanii meesejii sii barreessa bor sanbaduraadhaa kottu bor intarviyuu anaa wajjin ta'e siin afeera biraani na wajjin hin ta'e kottu bor kun carraa lammaffaadha. Priority tokkoffaa garuu siniifan kenna. Isin anaa waamaati mee waan nama dubbattan sana ifatti anaan gaafadhaa sirriittanii analysis isinii kenna. An nama dhugaa akkasiiti beektaa nama miidiyaa yaadatti nama amanu malee ani artista Caalus Biraanuunis Biraaneenis Fayisaanis anaaf isin tokkodha. Ijoollee Oromoo kan yaadaan gargar ta'an. Kan yaadaan garaagara ta'an tokko ta'uu hin qabnus. Akkasittidha waan baay'ee xiinxaluu nan danda'a daawwattoota kootiifanii carraa kennuu qabaa. Amma daawwattoota koo yeroo kana booda immoo siniifan carraa kennaa sagaleedhaanis ta'ee barreeffamaan yaada kennachuu kan barbaadan gaaffii kan anarraa qabdan akkuma sila waadaa sinii galee gaaffii sana sinii ibsuudhaaf kennaa. Warri barbaadan meesenjariidhaan bilbiluu dandeessu hammasitti garuu barreeffama keessananii
barreeffama keessan irratti ni gaaffii keessan sinii kennaa deema. Mee gaaffii keessan ilaalame. Gaaffii barsiisaan hin deebisne maal gaaffiin qabu nooti. Yaadadha tole. Oraana qeeqni beekan irranaa utuu ajjeese Jawaariin waggaa 4 dura ajjeese ture. Allistanii washakkatiina akka itti fakkaatetti haa dhaqaa soosilsaa akeekkachiisaa diina keessan isa dhugaa ereed. Okay, bilbila dhufee sagaleedhaan. Hello, media irraa dhimma deebii atleet Faayisaa Leellisaatiif kenname jedhee ilaalchisee dubbataa jiru. Mee waan dubbattan sagaleedhaan yoo ta'e dabarfachuu dandeessu. Tolee beekan dhagaama sagalee koo sirriitti. Eeyyee dhagaamaa jira xinnoo sagalee keetti dabali eeyyee. Tolee galatoomii beekan dhugaadhaan jalqabee dhaggeeffachaa ture. Qeeqaa ati Hacaaluu qeeqaa turtes jala deebi'ee dubbisee yaada kenneera. Gochuudhaaf namni nama jibbee adda keerraa turii haqatu namaan namatti wabbaa qaba. Balleessaa ofiis taanaanii dogoggora ofiis taanaanii kan namatti mufiran namni kan nama ilaalu diinadha beeki. Kanaaf qeeqoo ani mucaa akka sana hin jaalladhu miidhutu hin ta'in hamman ilaaletti qeeqa jaalalaati. Garuu gaarii namaa hundumtuu wal qixxee hin ilaalu yoo gaarummaadhaan poozitiivli ilaaltee gaariidha. Garuu negeetiivli ilaallaan dhuguma akkuma jarri kun lamaan sadantaanii uffatanii negeetiivli ta'uu danda'a. Garuu akka kootti qeeqa nama beekaa qeeqa nama jaallatu akkuma siin jedherra deebi'aa namni nama jibbuu adda irraa warri baay'ee gararraa Oromootti akkana du'aan isa gaa'uchaa kana waan hin jedhu yookiin du'a isaa hawwiteetu ta'in jaalalarraa kan ka'e. Dubartii mutaana nafaa jettee tubboo isaan. Yes, yes. Umuree koo kana dhiisii namarratti amma kunoo deemtee homtuu jettu dhiisishee waan beektii kan jedhu deemtii kennaa ture. Kanaaf jaalalli akkatti hundumtu jaalalli hundumtuu bushuudhaan himama miti jaalalli beekamsaan isin himamaa. Nama jaallatutu namatti beekama jechuu barbaade tokko. Lammaffaa immoo waa'ee Birhaanee Galatoo kuni dhugaadhaanis baay'ee nama kabajaa qabu ture. Akka dubartii jechuudhaan loon feesbuuk bireendii koo turtee ayidoonnoo yoom akka ta'e beekuu na haqxeetti. Anillee qeeqa barbaadu garuu iddoo tokkotti waan hin taajjame tokkotti dubbachuun barbaada. Gaafa mucaa Basmin Faayisaa Boobii wajjin interviyuu taate akka hajeen wareegameeni. Hansi dhibu waa'ee maatii yeroo dubbattu even harmeellee akka hin qabneetti dubbachaa turte. Mucaan garuu baay'ee hordofee gaafa ilaalu haadha sanatti lafaa qabu. Garuu warra ishee haadha qaba itti haadha ta'ee ifa baastee himuu nama dandeetti. Kanaaf Hacaaluu dhiyeenyaan akkasii beeknee mirkaneeffateera. Mucaa ijoollee waggaa meeqaa ta'u jennaan ijoollee isaa hamma kanatti iddoo dhaqeedhaan hamma kanatti eenyu kan taanaan Hacaaluu umurii ijoollee isaa keessaa tokkollee himaamuu akkamitti artist yeroo beekuu dandeessi. Yeroo inni mucaa godhate beekuu dandeessi. An amma jettee ijoollee isaa kana duraa ilaalee isaanii nama tokko tilmaamuu nan danda'a. Hamma waliin keenyaan namni kan waa'ee namaa dubbachuu danda'u. Amma kana beektuun dhiirarraa kaatee yookiin siyaasaarraa kaatee yookiin dubbacha irraa kaatee kaayyoo tokko qabdi malee mucaa kana hamma kanatti beektu akka gardaan qooddee waliin kanatti Hacaaluu nama warri iddoo tokkotti qooddee wanni bulchuu barbaaddes jechuu barbaade sana ulfaata. Kan gaddaas Hacaaluu
Hacaaluu mucaa gaddaa miti mucaa Oromooti. Kan jaallatu caalannaa acheen sabeetu caalaa beeknaa. Hacaaluu jechuu barbaada. Kan salphaa irratti immoo waan kaasu barbaadu baay'ee jarreen kun ta'anii gandaan wal fidanii iddoo sana taa'anii yeroo kanatti barbaadu taanaa haasaa kan fakkaatu haasa'u. Mucaa kanaa akkanaan bal'ina Hacaaluu isaa kanaan baanu Hacaaluu dhugaan isaa kanaan baanu dhugaa Hacaaluu baasuu gadi ba'anii dhugaa Hacaaluu baasuu barbaadu taanaan nama irratti barreeffamaan isa ilmuudhaan kompiitar baamuu ni danda'ama. Maqaan harka sagalee kee kukkutaa nu gabaabsi achumaan hin kukkutaa sagaleen kee tole. Akka nama tokkotti tilmaamuu ni danda'ama. Akka nama tokkotti fiichar tilmaamuu ni danda'ama. Kun qaalluu ta'uu yookiin falaasamaa ta'uu nama barbaachisu waan nurra ga'uu danda'u fiichar falaasamuu dandeenya waan nu mudatu beekuu hin dandeenya. Kanaaf kan fuulleetti warri isa Habashaa irratti xiinxalan yeroonni irratti dhiyaate kan inni xiinxalanii isa immoo eessa awwaalanii. Dhaanii jennaan sodaattuu moo maaloodhaan dhaanii dhangalee haadha manaa dhaanii jedhanii. Kanaaf gadi ba'ee isa Habashaa isa gadi ba'ee fuulleetti isa jaabahuudhaan dhaadachaa ture sanaa isa kunoo. Esa waa'ee Habashootaas ta'e waa'ee mootummaa kan ilaallatu tokkoyyuu hin kaafne jalqabanii dhuma qeeqanii jaratu akka walumaa gala xiinxalichi kan inni dhume anumaa fi persentiin 2-5 kan taatu immoo warra TPLF himatan kanumaan xumuran waan warra asii hin ajjeefnaa maaloodha jechaa turan miti biyya alaa kana kan koo akeekkachiisan qabu. Akeekkachiisa sana attamitti raaftanii jetteetu Faayisaa fi wannoo gaafatti lamaanuu nan qeeqa waan ta'eef. Kanaaf Faayisaa Leellisaa eefa Faayisaa kabajaa guddaan nama fi iddoo kanatti ibsan eegnee soorii. Waa'ee isaatti soorii dhugaadha. Baay'ee kabajaa baay'ee jaalladha. Bakka itti hin eegnetti isa argee Biraanuu Leenjisoo adeetiin dhalaan saayiduu turan kennuu fi wanni masaayiduu bookeen ibsan kennu akka xiinxalaa tokko ilaaluu raadhamaa doorii yeroo itti kennu inni iddoo dhumasaa jira ammayyuu taanaanii iddoo isaa mijatu jira. Kana jechuu barbaada. Ulfaat baay'ee fayyaa ta'e. Gabaabsuu jettanii jedhee. Haa ta'u gaafadhuma. Ulfaat baay'ee fayyaa. Garuu tokkummaa dhabii gaarii. Kana gandatti gashuurraa tokkummaadhaan duukaa gadi deemee tokkummaadhaan dhiiga isaa yoo barbaanne baay'ee barbaachisaadha. Mucaan kan keenya dhiiga isaa hin barbaanna akka ittiin immoo Hacaaluu akka ittiin hidhamu akkama dubbatti immoo laamroon sana guyyaashee taanaanii waan baay'ee fayyaa ta'ee atis baay'ee jiraadhu ibsanuu laattee fi egaan daawwattoota keenya ammas ittuma fuftanii gaaffii gaafachuu hin dandeessu. Kunoo gaafadhaa isiniin jechaan jira. Gaaffii barbaaddan gaafadhaa isiniin jechaa jira. Galatoomi tokko gaafateera. Atattamummaan gaaffii narra buuse. Beekii baay'isa. Gaaffii dhuguma Biraaneen amma yaaddu kana Hacaaluu beekti moo hojii gandummaa biltiginnaa hojjechaa jirti? Hacaaluu beekuu dandeessi akkuma nuti beeknu beekuu dandeessi. Garuu quuqamaa Hacaaluu natti hin fakkaatu kan isheen dubbataa jirtu promooshinii biltiginnaati kan isheen hojjetaa jirtu jechuun akkaataadhumatti waan bu'aa akka inni irraa argatu dhaabni isheen amma itti amantu kuni deeggartu kuni akka wareegama mucaa kanaatiin akka inni promote ta'u akka inni guddatu akka inni dagaagu akka inni mootummaa nagaa ta'e akka inni mootummaa misoomaa ta'e kana lallabaa jirti malee I don't think guyyuma tokkoyyuu quuqama isaaf qabaattee yookiin jira miti kan sobaatu boo'ama yeroo tokko akkas godheen maal godheen kun irraa fokkisaa garuu namoota wannu irra keessa yaadan hin gowwoomfatti malee I don't think isaaniif yaaddee natti hin fakkaatu yookiin dhuguma quuqamaa Hacaaluutu qabaatte nama Hacaaluu sana galaafachiise miidiyaa amma akka gaazexeessaatti yaabbatte kan
top jettee qabatteetu asii fiddee achii fiddee sanarraa fiddee kanarraa fiddeetu haasofsiifti. Haasofsiisteetu dhugaa sana baasti. Yeroo sana isin immoo dhugaa sanatti gammaddu. Ay jettanii galateeffattullee. Amma garuu dhugaatu hin taane bilxiginnama piroomoot gochuu amma jijjiiramni dhufeeraa itti hunda sin dhaggeeffachiisuun dhiise malee amma mootummaa nagaa erga arganne namni keenya maaloo gochuu qaba jetti. Isheen kan isheen baateef sadanuu kan baaniif ishee qofatu hin taane sadanuu kan baaniif mootummichuma gargaaruu mootummaa kanaan sirrii goote jechuu waan akkasitti malee qeeqa tokkitti argiteetta mootummaan kana godhe kan jiru. Uummata irratti rasaasa banteetta uummata 200 meeqa fixxeetta. Fasaa asii fuutee seeraan ala iddoo kanatti darbatte namni dubbate dhageessaniitu hin jiru. Kanuma kaa deebiinsaa yoon sii deebiseera ta'e beekii baay'isaa. Sii deebiseera jedhee yaada. Jala na gaafadhaa. Yaa, I'm right. Tole, nan jabaadha Qaayiroo Shaariif. Yaa, Biraanin persentii baltanii naaf dalagaa jirti. Lakkoofsi persentii dhibbaa olutu jiraate iyyuu saa ol isaanumaaf dalagaa jirti. Asis fiiddee achis fiiddee Middemer Inaction kan jedhutti koomiteedha biyya alaa kana keessatti jira sagaleen isheen biraa isa hojjetaa jirti. Yaa. Dhugaadha. Ayyaanta guuttata hin beektu akkuma nama tokkootti malee siqeenyaan waan beektu natti hin fakkaatu. Dhuguma waan beektu natti hin fakkaatu. Waan caalu beektu natti hin fakkaatu. Garuu itti fayyadamte dhimma kana itti fayyadamte paartii kana ittiin wannoo goote. Kun baay'ee ishee taajabsiisa. Akkamitti akka isheen galtee biddeenyaatti waaqayyo beeku. Jechuun dhiiga Oromoo fuutee gaazexeessaa warroo irratti baatee piroomooshinii bilisiginnaatiif baastee atilis fakkeessumaaf illee mootummaan keenyas waa tokko gaariin goone reeffa artistii keenyaatiin taphachuusaa ajjeesa illee hojjechuu sodaate. Ajjeesa walitti biyyan galtu. Kanaaf sanas qorachiisuu turre ture mootummaan keenyas hin jedhu namni qarqarumaan hin jedhu. Achuma ka'ee beekamtuu kana gochaa ture, barreessaa ture, qeeqaa ture, kondominiyeemii ture, lafa ture, maaloo ture. Kanaaf fixa namni joornaalistii akkas miti haadhoo koo. Dhugaan Oromoo lafeen Hacaaluu Hundeessaa, dhiigni Hacaaluu Hundeessaa isina nyaatu. Kijibdoota sin sadaniinu dhiigni Hacaaluu Hundeessaa, dhugaan Hacaaluu Hundeessaa, lafeensaa. Inni utuu nafxanyaa balaaleffatu wareegame. Diinni keenya Boris Iftaanis nafxanyaadha jedhe malee beekanidha hin jennu. Beekanidha hin jennu. Faayisaa Leellisa. Beekan sun natti toltii jettee eenyutti himte biyya alaa kanatti. Nama sodaattu warra kanas akkasittiin warra sanas warra jechaatti jettee sitti hima. Warra shaneesiin qeeqxii warra mootummaa siin qeeqxii beekan sun yeroo isheen naqeequ naannatti tola kanatti jette namnatti jette hin jiru. Namnatti akkas jettee namni sun anatti hime hin jiru. Guyyaan sekendii tokko na darba beekan hin jirtu taanaan natti hin tolu kan jedhamu artistoota keessaa eenyu. Beekanarra waan dubbanne beekanarra waan barreessine suusii bunaa natti ta'ee barii jettanii eenyutti maxxane. Waan beekan hojjetu. Hin jaallattu bara dhugaa qommaa hin jaallattu. Garuu gaafa namni nagaan tokko du'u yookiin wareegamu fuutaniitu nafsa gadaay jechuun ajjeesa jedhana. Utuun ajjeese eenyuun mucaan sila koomentii kenne tokko. Utuu ajjeese Jawaar Mahaammadiin ajjeesaa jedha. Maaliif jennaan waggaa 4 guutuu irraan buunee dhugaa masaa jedha mucaan sila barreessisu. Dhugaan maaliif irratti xiyyeeffadha beektaa? Nama baay'eetu gurbaa wajjin jira. Namni baay'een waan wajjiniin jiruuf namni sun akka inni dogoggoruun barbaadu nama mooraa keessatti eegaa jirutu jira natu. Waan hin hawwatu jira Oromoodhaaf. Mooraa sana keessa yeroo isheen baatu qaangoodha yeroo isheen baatu ilaa kana balleessiteen jira jalaan bahu maaliif miliyeenatu duukaa fiigaa ture kaa. Feesbuukii irratti miliyoona tokko tuqaa meeqatu duukaa fiiga waan ta'eef Habashaanis maalis duukaa fiigdi waan ta'eef mucaa kana gadhiisuun hin barbaanne. Hamma gaafa inni hidhamee dhaqee jarri hidhanii warrumti mootummaan biraaneefaa kun hidhanitti waan tokko ani maaltaa yoo Jawaar fa'i dubbatu dhugaa isa hidhamee jiru. Hamma sanaatti kan hin qeequuf garuu am shaping him. Maaliif
Namni ittiin baasee akka isheen Oromoodhaa taatuun barbaada. Maaliif ana Hacaaluu guyyaa lama sadiidha ka caalaa kan hin qeeqne Hacaaluu. Isayyuu maaliif hin qeeqne? Mucattiitu artistoota jiran keessaa ijatu irra jira. Ijatu irra jira waan ta'eef waan isheen dubbattu jechi tokko hiika qaba. Kanaaf warra akkasii irratti qeeqa jabeessita. Maaliif? Uummanni waa tokkoon akka inni gara kan biraatti hin dogoggorre eegdaa jechuudha. Eegduudha an. Eegduu mooraa qabsoo Oromooti. Jaarmiyaa siyaasaatti miseensa miti. Iddootti waa tokko iddoorraa kaateen qeeqa. Miseensi gumii shananii jaaniin kun hundi ishee abaawoodha amma warri torban kana irra dhaabataa jiru kun hundi isaanii. Maaliif jennaan obboleessa isaanii hayyu duree isaanii achi qe'ee sanatti mana keessatti hiisisaniitu jara warra biltiginnaa wajjin walii galanii muudamaaf dhaqaniitu jara jala kaannaan irratti gadi biree ebeensi hin jedha. Nama tokko dura anatu iccita sana qilleensa irratti saaxilee miseensi gumii shanee inni tokko adaamaa ga'ee naa bilbilee meesejii naa godhe dhugaadha inni tam dubbattu naan dhugaadha obboleessa kiyya. Nu shawwadaniitu maallaqa nuu gashaniitu jedheetu deebi'e mucaa bahaati gara bahaarraa dhufu. Sa dhugaa waaqayyooti kun hin deebi'e gumiin sabaanni tokko. Maaliif nan baase eegduu qabsoo Oromooti ani mooraa qabsoo Oromoo. Kanaaf namoonni jaarmiyaan tokko keessumaa miseensa nuu ta'e jedhanii na kadhatu. Lama iyyuu dhugaa waaqayyo. Tokko warruma biltiginnaa biyya kana jirtanitu maaloo beeko biltiginnaan wannuu ta'e lasii duuna. Hin ta'u biltiginnaa ta'uu hin danda'anii. Lama na gaafate dhugaa waaqayyooti laamame arraba kanaan du'u miti. Tokko warra abaa'ooti. Warri abaa'oo ufee miilli koo Ameerikaa ejjennaan miseensa ta'ii. Maaliin si keessaa fuudhaa miseensa ta'e? Ano Oromoodha Oromoof hin qeeqaa. Ano hayyuudha nama barate. Ano yoon bakkee ta'e miseensa abaa'oo kuma tokko waliin hojjetaa jira. Miseensa abaa'oo irraan miindannaa kaffalamaa yeroo abaa'oodhaa hojjetu. Abaa'oo jechuun dhugaa sanaaf hin hojjedhaa jechuudha yoo isaan waan gaarii godhan. Dhugaa kootituu Jaal Daawud Ibsaatu eengada shira sana hojjete ta'e Jaal Daawud Ibsaa akkuma warra ka'aniittan qeeqa dhugaa waaqayyooti kun. Ani eenyurraa abbaa koorraa hin gur'an. Dhugaa Oromoon jaalladha waan hin ta'eef. Mee nan harkarra qabe namichi sobee naa kennaa nama tokko naa barreessaa. Hin jiru. Gandaanan qeeqa utuu ta'e Hisqeelii akka Faayisaa Leellisaa jedhutti ga'anii ganda godaati miti amma. Miti waaqayyotu achitti na uume wallagga lafa jedhan sanatti waaqayyumatu na uume gaa. Silaa biyya bareedduu kana fayyittan na ladhan ture tunatu filate ta'e achi biyya bareedduu kana fayyatti biyyuma gurguddatte kanatti garuu waaqayyoo wallagga lafa jedhamu keessaa goda kattaa lafa jedhamu nunnuu qumbaa lafa jedhamutti na uume. Uumamee mana farge malee ani silaa Oromiyaa keessaa utuu ta'eefaa Ambottan na ladhaan maaliif Amboon jaalladha dhugaa waaqayyo yeroo yuunivarsiitii eebbifamee bahe yuunivarsiitii afuran carraa argadhe jarana ani barataa sana fi miti saqaayira jarana dhugaa waaqayyootiin iddoo meeqa argadhee ka'ee tan Amboo malee hojjedhu biyya gootaa malee barsiisu dheeta yuunivarsiitii Amboo kan jaalladheen badhaafamaadha meeqa gaafadhaa achi barsiisota 500 fi meeqa keessaa barreeffamaan riisarchii jedhamee akka biyyoolessaatti dhaqee badhaafame tokkoffaa bahee dhugaa waaqayyootis hin maxxansa. Sartifikeeta qabamu. Ani haardi woorkeriidha lafa hin jirutti goomannaa yoo ta'e immoo yuunivarsiitii Amboo keessatti barattoonni koo beeku. Barsiisonni na nyaachuudhumaaf lubbuu koo waaqayyotu baase dipaartimentiin keessa hojjetu keessa. Bakka waanan tattaafadhuuf waanan jijjiiramaaf fiiguuf ijoollummaa ta'e waan qabuuf akka kana qancarree maal waanan godhuuf hojiittan amana jijjiirama maalii barattoota haayiskuulii Amboo keessa dhaqeetan mala qayyabannaafan barsiisa ijoollee haayiskuulii. Baay'een jaalladha qamaala. Ani ijoollee Oromoo guddattuu maaloo taatuun hawwa waan ta'eef. Ay mul'ata an qabu dhugaa waaqayyooti. Kennaa waaqayyoo guddaan qaba. Asitti illee kanan ergan biyya kana dhufee barumsa koo gaggatee jireenya koo gaggatee Oromoodhaaf taa'u kun Oromoon jaalladha namni guyyaa tokko doolaara 5 maaloo buna dhuginaan jedhee kanaan nu hojjedhu naan jedhee hin jiru. Takka dhugaan jaalladha. Dhugaa irratti saanduqa dhugaa keessatti nu wareegamee owwaalamu barbaada. Dhugaa maaliif kunoo addunyaa kanarraa bare kunoo koovidiitu nama gaggalagashaa oola. Beekaniin mataaniin dhukkubu. Waldaa maraattota Oromoo addunyaa dhee kanan ijaaree fi jara keenya maraadheesni dhugaan garuu nama raacheera. Mana yaalaa dhaqee dhukkuba wannoo jedhee miti. Yeroo jalqabaaf waggaa kana keessa kan dhukkuba isinitti immoo dhugaa waaqayyooti. Gaafa aartist Hacaaluu Hundeessaa wareegame na'een
Miidiyaan ammoo qabanii dhagaa miti ishee kana waan qabanii miti. Sa'aatii 78 iddoo tokko taa'e iddoo nama taa'u. Guyyaatti qophii 11. Namoonni warra kaan torbanitti qophii tokko hojjetaniitu miindaa nyaatu jira keenya. Qophii 11 hojjedheen asumaan as naciti. Achii booda asii dooktara qabu inshuraansii namaa kennaman ni barumsaa. Dooktaratti bilbileen maaloo hin citee waa gargar baheeraa wanti ittiin namaa deebisan jira dhufeen ilaalamaan jedhe dhugaa waaqayyo. Innaa tole kottuun ilaalamnaa jetteetu hunda kenneetan hunda waan isin beektan sanagaa kennee ilaalamee ka'eetan ati fayyaadhaa isa gootu kanaaf immoo dhaqee eksersaayisii hojjedhu duddaan maaloo godhinaan jettee qoricha sinaan laala. Hamma amma erga yeroo sanaati dhugaa waaqayyoon isiniin jedhaa sa'a tokko lama caalaa taa'uu hin danda'u. Dhaqeetan lafa ciiseen immoo gangaladheetan maaliif as nacite guyyaa sana guyyaa sadiituun beekin hirriba dhabeen walitti aanee taa'e. Maaliif iyyatu caalaa isatu immoo iyya caalaa akka gurbaan jedhee baay'ee natti dhaga'amee jecha. Ani bari wareegama ilma Oromootti hin gammadu bari. Garuu akka isheen mooraa qabsoo keessaa baatu hin barbaadu. Gaafa Jawaar Mohammediitti jarri naannootti ajjeesuu fedhan wayyoo diyaasporaa keessaa kan jalqaba maraatee maraachise dhala namaa anadha. Maaloo jedhee maanna dhugaa waaqayyooti namni akka hoobarraa fuudhu hin barbaadu. Isa nama hidhame kana hin barbaadu. Namoonni warra kaan ilililililii jedhamu hin barbaadu. Garuu kan hin barbaadu tokko qaba. Yaadaan nama wajjin akka inni wal falmu hin barbaada. Warra aan ta'an yaadan akka koofaa akka eenyu nama saanfaallaa ta'an fa'aa fidanii waamanii akka inni wal falmu yaadaan yoomuu ta'e akka inni Itoophiyaa miti East Afrikaa bulchuu hin barbaada. Kan hin qeequufoo sirreessuuf hin qeeqa. Qeeqa bari Oromoo wal qeeqnaa. Namoota nu qeeqan immoo kaafachuu qabnaa. Karri eegduu hin qabne hin bada nama na dhaggeeffadhu. Eegamuu qaba qabsoon bilisummaa Oromoo. Tikfamuu qaba qabsoon bilisummaa Oromoo warra yeroo asiin ba'uudhaa jennu kaballaa nutti cufanii nu deebisan qabaachuu qabna bara. An jibba Hisqeel, jibba Tsaggaa'ee, jibba Ittaanaa, jibba Heenok kan personaalii hin qabu baay'isan. Isuma isheen gadi baatee biltiginnaa kana takka maaloo kana gootu kana nan qeeqa firii dhaka. Isa immoo maali? Biyya kanatu heeraaf seera biyya kanaatu naa eeyyame. Oromiyaatu hin jiraadhe kanan godhu beeka. As immoo warri biyya kanaa nama ajjeesan jedhi malee intalli sila dubbattu suni akeekkachiise. Guyyaa tokko beekan gulummaadhaan kanan si godha namaan hin jiru. Kana godhaa ajjeesaa namaan hin jiru. Maaliif nama barateedhaan namatti akeekkachiisuun dogoggoran. Maal jedha malee hin qeeqa malee gara feelaa akka nammas hin qeeqaa ture sanatti argitanii waan utuu na wajjin falmitu ta'e waan fuutanii waan natti deebistan hin qabdan. Maaliif dhugaan dubbadha waan ta'eef. Kanaafi kanatu jira. Yaa jara keenya oduu isinitti hin dheeressu baay'ee fayyaa ta'a. Baay'ee fayyaa ta'a jiraadhaa. Keessumattuu immoo warri soomanarra jirtanii baga geessanii na komattaniittu ta'a. Na komattaniittu miti baga geessee ani kaleessan jechuu jalqabe baga geessanii isiniin jiree gaafa kaatani amantii keenya fa'aa jibbattu miti beekan. Dhugaa amantii namaa jibbaa beekan. Isuma dhugaatii amantii namaa jibbaa beekan gulummaadhaan hin jibbu. Garuu waan amantii wajjiniin walitti dhufu. Amantii wajjin wal qabatee warra nu garboomsu. Amantii kiristiyaanaa, amantii islaamaa, amantii ortodoksii waan kana wajjin walitti dhaanii nutti dhufu Oromootti dhufu nan qeeqa. Isa dhugaati nan qeeqa. Baay'een qeeqa. Amantii korraa ka'een qeeqa. Maaliif maqaan geddartu maaliif Amaanu'eel jettu maaliif jettu maaliif Israa'elitti nu galchitu nu Oromoodha maaliif Jamaal jettu maaliif maqaan geddartu maaliif Walatte Maariyaam Gebre Maariyaam nuun jettu qeeqni koo kana darbee beeka kun immoo qeeqa sobaatii amma dhuguma qeequma jibbamuudha ani amantiin jibbu Eid Mubarak baga geessanii egaa hiriyaa koo tokkotu maaloo Eid Fatrii fi wannoonni terminoloojii kana Eid Mubarakii maayinni waan akkasii jennaan naa ergee ifaa jedhamaa galanni isaa guddaadha ana biratti. Eid al-Fitr jechuun ji'a Ramadaanaa ji'a tokko erga soomnee finnee booda ji'a itti aanu yookiin Sha'abana kan jedhamu guyyaa tokko guyyaa Eid al-Fitriiti jennaan jedha. Fitrii jechuun sadaqaa ganama lidaa salaata duraatii miskiinaaf kennamu jechuudha.
fakkeenyaaf namoota harka qalleeyyii jechuudha miskiina jechuun kennamu jechuudha. Kanaafuu iida sadaqaa kennan jechuudha naan jedhe. Iida al-adhaa jechuun ayyaana gaalaa hanga re'eetti waan dandeesse qaltee miskiina itti nyaachisan jechuudha naan jedhe. Aada jechuun naan jedhe qalma jechuudha naan jedhe. Iid mubaarik jechuun jedhe iida barakaa iida gammachuu jechuudha naan jedhe. Baay'ee galatoomii namni hiika kana naa laattee kaleessanii hiika kana gaafadhee Ifaa Lammii jedhama amantii hordofaa amantii Islaamaati. Ijoolleen hordoftoota amantii Islaamaa ana wajjin jaalala guddaa qabu sabboontoonni. Maaliif waan an qeequuf beeku waan ta'eef. Kanaafi na barsiisee jennaan sirriitti ibsee hiika naa kennee kaleessa galgala yeroon Iid Mubaarik jedhee yaada kana naa kennee baay'ee galatoomaa baay'ee ulfaadhaa you are wonderful naan jettee masii you are wonderful too galatoom atillee abiin backgroundii godhattee na jaallatta ilaal inni kaan garuu marroofaa backgroundii godhatee na abaara yaa masii kiyyaa thank you fayyaa ta'aa ulfaadhaa walitti deebinaa xiinxalli ittuma fufaa qeeqni ittuma fufaa wareegamni garboonfataas ittuma fufaa Oromiyaan immoo dhumarratti hin bilisoomti jara keenya. Oromiyaan hin bilisoomti jabaadhaa abdii waliin kutiinaa dhugaa dubbadhaa dhugaa jaalladhaa waaqayyo isinii wajjiniin haa ta'u waaqayyo warra dhugaa dubbatan isin haa taasisu yeroo dhugaa dubbattan immoo baay'ee uleen isinitti baay'ataa jabaadhaa akka beekan waggaa 5 kana takka saree ta'aa takka ilbiisa ta'aa takka nama ajjeesu ta'ee takka nama gantuu nama hattuu nama qubee gurguratu kasfaanaan jechaa turan jira keenya qubee gurguradhee hin qabu hin beekullee wanta sanaa amma immoo nama ajjeesee naan jedhan natu obboleessa isaa ajjeesaa natu aartistii ija Oromoo ajjeesaa namuma miskiina kana biyya alaa kana teessee akka biraanee beekaallee nama mana ijaarrate tuuntaan nama appaartimentii mootummaan hiyyeessotaaf kennitu xinnoo tokko keessa ciisee miidiyaa hojjetee achi keessa rafee wannoo jedhutu nama ajjeesaa nama humna hin qabne nama sammuu qofaa qabdu nama kanatu nama ajjeesaa isumayyuu Oromoon ajjeesaa anatu ani Oromoo ilaalchaan anaan adda ta'ee akka inni du'uu hin barbaadu. Bilxiginnaan akka dhumtu miti kan hin barbaadu. Bilxiginnaan inni akka kootii dhaqee mo'atee yaadaan. Miidiyaan hundumtu bilisa nuu ta'ee falminee Oromootti gabaa keenya dhiyeeffannee mo'adhee bilxiginnaadhaan ngaa taa'aa gadi jedhee bilxiginnaa immoo marsaa isa itti aanutti immoo nu dorgomaa jedhee akkuma Ameerikaa kana waggaa 4-5 yoo isaan waggaa itti aanutti immoo na caalan immoo gadi taa'ee fi mo'amee dhaqee taa'ee ani abaa'oo fi bilxiginnaa gidduutti kanan barbaadan ture. Isa dhugaa abbaan barbaadde wala mo'attu yaadaan miidiyaan OBN'n faanaan maaloon isaat faannu arrabsa miti. Wareegama aartista Haacaaluu Hundeessaa irratti yeroo isaat Oromoo abaaru akka tokkonnaa beektaa. Kan wareegame Oromoo kan holol irratti ta'u miidiyaa Bashaatiin Oromootu ajjeese jedhame. Baay'een gadda. Ibsa isaan ba'anii isaat irratti kennan, faanaa irratti kennan, Addis TV, Maaloo TV irratti kennan baay'een gadda. Baay'ee. Utuudhuma OBN irratti illee ba'anii Oromoo abaaranii namatti tola. Jechuun gaariidha. Qe'ee ormaa dhaqanii ajandaa nafxanyummaa yeroo dhiiga ilma Oromootiin akka itti taphatan baay'een gaddaa ture. Egaatu akka garaa kooti, ka garaa koo miti malee biyya sana keessatti yaadaan wal mo'anneetu silaa Jawaar mana hidhaan nattu beektaa. Tu yaadaan wal mo'atuu jiraate. Baqqalaan mana hidhaan naqu beektaa. Tu yaadaan wal mo'atuu jiraate. Silaa Gumii Shanee Maaloo Abaa'oo hundi mana hidhaatti namni beektaa. Tu yaadaan wal mo'atu ta'e. Tu biyya sana keessatti namni hireesaa dhugaadhaan murteeffata ta'e silaa akkas hin taane beektaa. Har'a garuu Oromiyaan dirree daguugaa ta'ee warri Maqalee nagaan jiraatu, warri Amaaraa nagaan jiraatu, warri Sumaalee nagaadhaan jiraatu. Oromiyaa keessatti garuu har'a 24 hour dhiigatu dhangala'a. Baay'ee nama gaddisiisaa. Waaqayyo bar tokko bara hin fidaa. Bara itti Oromoon, bara itti sabni koo Oromoon yaadaan qofa wal mo'atu. Qawweedhaan utuu hin taane, wal ajjeesuudhaan utuu hin taane. Amma mootummaan kun qawweetti amane. Kanaaf diyaaspooraan wal kakaasee kan inni waraana isaa jabeeffachaa jiru. Maaliif? Qawweedhaan si mo'aa, qawweedhaan si ajjeesaa jedhee torbanitti gadi bahee nama 200 meeqa ajjeesaa jira argitaniitu yeroo Haacaaluu wareegame sana. Argitanii. Kanaaf
biyyatu qawweetti amanaaf qawween nama xaragaa jira malee silaa biyyi sun biyya yaadaan ani yeroo Abiy Ahmed as ba'e sanaa yaada qofaadhaan mo'atan seeyan namichi. Yaada qofaadhaan falmee mo'atan see. Garuu inni qawweedhaan gaditti taa'e Oromootti. Qawweedhaan dagooguutti gaditti taa'e. 70 du'a, 80 du'a, 100 du'a, 300 du'a. Amma waggaa lama keessatti yoo xinnaate jara keenya lubbuu 2000 oltu wareegameera Oromiyaa keessa yoo xinnaate. Dubartii garaatti baattu dabalatee jechuudha. Kun qawwee mootummaa sanaatiin kun dogoggora guddaa. Egaa inni dhufaa barre mucaa tokkotu amantii Islaamaa hordofaa walii bilbila guyyaa guyyaan inshaallah beekannaa jedha. Hoolaandirra yoon danda'e gidduu kana miidiyaatti fida. Inshaallah hin injifanna beekan. Dhugaa hin injifanna. Hin mo'anna. Dhugaan hin mo'ata guyyaa tokko. Martin Luther tu guyyaan tokko jedheen. One day I have a dream jira. Namoota akka Martin Luther sinii akaasu. Haamilee warra sin jabeessan. Guyyaa tokko yoo nullee daguugamnee sanallee arguu baan guyyaa tokko ilmaan keenyaa biyya Oromiyaa jedhamu keessatti yaadaan wal mo'atanii filannoon dhugaa geggeeffamee namni sammuu caaluuf namni yaada caalu mo'atee biyya bulcha jenneen abdannaa jabaadhaa qeerroo sammuu qaraa. Jabaadhaa qeerroo ko jabaadhaa Oromoo. Intaa kun immoo intaa utuu nuyi jirru iyyuu intaa. Jabaadhaan isiniin jedhaa. Nagaadhaan jiraadhaa fayyaa ta'aa lafa nagaa bulaa nagaatti walitti deebina. Qophii baay'ee hojjenna waan ta'eef walitti deddeebinaa fayyaa ta'a.